سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. We will show them our signs in the horizons and in themselves until it become clear to them. jecha rabbiin quraana isaa keessatti fayyadamaa jiru suuraa fussilat boqonnaa 41 lakkoofsa 53 irra jiru kun waadaadha. Isaaniif agarsiif mallattoolee tokkichummaa keenyatti isaan qajeelchu moggaa samii fi dachii keessatti akkasuma lubbuu isaanii keessatti illee hanga dhugaa ta'uun quraanaa kun isaaniif ifa bahuuti jira. Kuni waadaa beekumsaa wal qabatu kan rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala waggoottan 1400 olii kana jechuun bara rasuulli salaatu rabbii wasalaamu alayhi dirra dachii keessa jiran ilma namaatiif waadaa seene. Waadaan sun illee immoo akka ilmi namaa dhugaa quraana keessa jiru arguudhaaf deemuu fi akkasuma dandeettiin quraana keessa jiru ilma namaatiif ifoomuudhaaf deemtu kan rabbii waadaatiin seene jechuudha. Kana jechuun waadaan tuni waadaa beekumsaa wal qabatu kan dhalli namaa gadaa kana keessa dhamaatii ifaajee akkasuma tattaaffii guddaa booda irra gahuudha danda'e jechuudha. Yeroo kana siin jedhu ayaanni tun guutumaan guutuutti isinitti qajeelchitu beekumsatti qajeelchitu isa har'a the miracles of the glorious Quran jennuun kana jechuun ijaaz yookiin dadhabsiisa raajii rabbiin quraana keessa kaa'e jechuudha. Rabbiin waadaa ilma namaatiif ogguuseen oggoottan kum tokko dhibbaaf dursee ilmi namaa waadaa sana akka irra gahan ni beeku. Hubataadha rabbii waan uume guutuu isaa keessa beeka waan ta'eef. Kanaaf kan inni waadaa nuuf seeneef lafa keessatti mallattoo tokkichummaa isaatti nu qajeelchu nu kaahuuf moggaa samii fi dachii keessatti akkasuma lubbuu teenya keessatti illee hanga dhugaa ta'uun quraanaa ifa nu bahutti. Ayaanni kun specifically kan irraa dubbachaatiin hin jiru akka ilmi namaa qorannoo ammayyaawaa kana of duratti jajjabaatanii fi waan rabbiin samii keessatti uumellee qoratanii akka isaan arguu danda'an rabbiin durseetiin dubbatee jira. Kanaaf guyyaa har'aa fedha rabbiitiin inshallah duree maqabxiilee kan irraa dubbachuudhaaf deemnu sunis qorannoowwan saayintistoonni dhamaatii ifaajee fi dadhabbii guddaa booda qoratanii irra gahan. Kan rabbiin immoo quraana isaa keessatti waggoottan 1400 oliin qorannoo kana durseetiin dubbate. This is considered or known as the miracles of the glorious Quran, which we say in Arabic language ijaazul Quran. Isa afaan Oromootiin dadhabsiisa mu'jizaa quraana nu san jechuudha. Mashallah. jalqabii bareedaadha waan ajaa'ibaati mahduree jalqaba mahduree ajaa'ibaatiin kaatee waamicha kenna kabajee istuudiyoo kanatti argamu keetiif galatoomii ulfaadhus jechuu barbaada. Nama kana namni hedduun hin beeku. Fuulli kun sooshaal miidiyaadhaaf haarawaa ta'uu danda'a. Keessattuu daawwattoota Zaad poodkaastiif haarawaa. Mee daawwattoota kennaa wal barii hawaasa sooshaal miidiyaa yookaan ammoo pilaatfoormii yuutuubii kanarraa fi pilaatfoormiidhaan garaagaraa irratti barnoota barachuudhaaf beekumsa gonfachuudhaaf akkasuma immoo wantoota beekuu qabu osoo hin beekin jalaa fi argachuudhaaf gara dhufan kanaaf wal baradhuuti gara sagantaa keenyatti deemna. Tole maashaallah. Maqaan kiyya Xaahir Muhammad jedhama. Jiraataa magaalaa Roobee Baaleeti. Akkasuma barataa yuunivarsiitii waggaa lammaffaati. Gara biraatiin mushidaalee nashidaalee hojjedhee jira hin hojjedha. Haa ta'u rabbiin garuu caalmaatti kanaan na filate alhamdulillah. Dhaanillee darguu kiyyattiin seenu nashidaa baasu jechuun waan guddaadha beektaa. Gaafa waan silaa nama fayyadetti amantoohi qabatteetiin hawaasattiin gadi baatu jalqaba irratti wanni sun ridaa namaa osoo hin ta'in ridaa rabbii barbaada. Jaalala namaa osoo hin ta'in jaalala rabbii barbaada. Waan hojjettu keessatti hojiin kan kee rabbiin gammachiise haqa. Maashaallah waan ajaa'ibaati. Maaltu gara munshidaatti fide? Munshidarraa immoo gara akka konvertaatu wanni si godhe maa inni laata? Jalqaba irratti wanni martoonni lafa keessatti dalagamu fedhii rabbiitiin malee hin taane. Ijoollummaa kiyya irraa yaada ture aartii kana baay'ee yaala. Keessumattuu sagalee ayyaala nashidaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa sirrii majaaladhaa caqasaa ture. Sun qofaa miti nashidaalee arabaa kaalaa kanneen illee baay'ee caqasa. Wantoonni kunniin kaka'umsa akka inni nashidaadhaan gabboona keessatti hore. Namni gaafa kenname isaa qabu saniin waan gaarii tattaafatee beektaa rabbiin guddoo isaaf bana. Ani nashidaadhaaf kaka'umsa godhadhee jennaan rabbiin immoo caaltu waan silaa caalchisee quraana keessatti filate isii caaltuu jedheetiin quraana keessatti dubbate. Kan suuraa Fussilat boqonnaa 41 lakkoofsa 33 irra jee. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innanii minal muslimin. Who is better in his speech than he who invites to Allah and does righteous deeds and said that I am one of the Muslims. Nama karaa rabbii keessatti nama affeeri. Akkasuma hojii gaggaarii hojjeteet lubbuu fi muslimtoota irraa hi'an jedhii mirkaneesserra eentu jecha caaltuu dubbate gocha caaltuu hojjete jedha rabbiin. Kanaan na filate. Maashaallah. Kara biraatiin nashidaan illeen immoo dandeettii rabbii lafa keessatti lallabuudha beektaa. Yoo akkaataa seeraa fi irratti bulmaata amantaa islaamaan faallessini. Nullee immoo alhamdulillah ngi dalagaa ture sanuma. Wantoota silaa shari'aan islaamaa dhorkan ittiin fayyadamne. Sun immoo akka ani kara biraatti yookiin kara daawwaatti harkaanfadhuuf kaka'umsa guddaa naa ta'ee ture. Maashaallah. Nashiidota kan keetti beeka ture asiin dura. Anis ragaadha. San ta'uu isaatti jechuudha. Takka lama jennee sagantaa keenyatti osoo hin beekin seenaa jirra. Har'a waa'ee quraanaa fi saayinsii wal bira qabuudhaan asiin duras akkuma ulamaan gurguddaan kan akka Dr. Zaakir Naayik fa'aa addunyaadhaaf beeksisaa turan. Atis umrii kee kanatti waan san qorattee hambaa isaa wal bira qabdi ilaalaa turte. Waan kana qorachuutti haga seentee waggoota meeqa si fudhatee jira laata? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تولي ما شاء الله قافي بريدة لك حفتي قافي كيسي ديمون درسا ومن أرمني كي يكون هيد أمانة يراسو دبين جرجرسا سببني لو قدر لي ويتاسو لو قدر بيا ورات تركيسوف جتشو تغري كيستي ياسو ورات تكون ركيس قافي كيتي قافي سيفتيبو قرنو كان قافي سينتو قوتان قمسي فولتي جرا تري قرنو كان رتمو إفاجد أنا كميل يرجيت وانجوف كيسا قبناتي فكات
Tole bareeda. Qorannoon kun guutumaan guututti dhamaatii fi faajii guddaa narraa argate. Kana jechuun yeroo kiyya akkasuma jireenya kiyya keessatti wantoota hedduu jaaladhu aarsaatti godheetiin gara qorannoo kanaatti gabbe. Yeroon isaallee naannoo waggaa 2 olii ta'eetiin hin jira. Guyyaalee exact guyyaa kanarraa ka'e jedheetiin yaadachuu baadhu inni yaadadha bara 2015 keessa. Kaka'umsa guddaa keessa kiyyatti horaa ture. Sunillee ayatuma quraana keessa jiru sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu jaa. Kan rabbiin suuraa Fussilat suuraa 41 lakkoofsa 53 irratti jira. Gaafa ayata sana osoo qoruutti dhufee keessa gadi bu'aata kana hubadhu guutumaan guututti waadaan kun waadaa qorannoo ammayyaa kanaan wal qabatu hubadha. Ammallee ayatota quraana keessa jiran hedduu isaanii dubbisuudha eegale. Gaafa ayatota quraana keessa jiran hedduu isaanii dubbisu rabbiin ayatota 100 hedduu lakkaa'amaniin kan rabbii waa'ee qorannoo saayinsawaa kana dubbate. Asbira garuu amma you have to understand that Quran is not a book of science SCIENCE. It is a book of guidance GUIDANCE. As it is mentioned in the glorious Quran in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 3 with the lil muttaqin, a guidance for the God conscious. Quran kitaaba saayinsii miti. Gaafa saayinsii fi Quraana jennu. Quraani kitaaba qajeelummaa tokko rabbiin Quraana isaa keessa jira suuraa Baqarah boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti with the lil muttaqin jaa qajeelummaa warroota rabbii isaanii sodaataniitiif jira. Kanaaf qorannoo saayinsaa kana gaafa Quraanaa wal qabsiiseetiin ayatota Quraana keessa jiran kana wal bira qabee ilaalu guutumaan guututti rabbiin mu'jizaa akkasuma dadhabsiisa guddaa Quraana keessa kaa'uu hubanna. Gaafa jalqabaa waa'ee embriyooloojii ture ilmi namaa akkaataa adeemsa tartiiba inni keessa tareetiin argame. Adeemsota meetadii baay'ee keessa fayyadameetiin jira rabbiin bakkitii kanatti. Kana jechuun guutumaan guututti wanni akka waan kanatti seenu nakakaasii guddaa duratti hin oofe ayatonni hedduun Quraanaa qorannoo gadaa kanaatiin gaafa wal qabatan amantaan Islaamaa amantaa sirrii ta'uu kan yeroo siin jedhu ani amantaa Islaamaa amantaa sirrii ta'uu saayinsiidhaan dhugoonfadhe jechuu osoo hin ta'in amantaan Islaamaa amantaa gadaa kamuu jaarraa kamuu bakka kamittiyyuu namoota dadhabsiistu akkasiin taate guutumaan guutuutti gabbahee dirratti akkan dubbadhuuf nakakaase jechuudha. Kanaaf kan rabbiin dandeettan keewwatoota akka isaa yookiin fakkeenya isaa fidaa koottaa jedhu warroota rabbii gaditti waan biraa gabbaranii. Ilmi namaa Quraana ofirraa kaasee kaa'uu hin danda'u. Rasuulillee salaatu rabbi wassalaamu alayhi waahii waan rabbi isaan irra godhe qofa kan isaan lafa keessatti maatiin hin turan. Kanaaf rabbiin dandeettii guddaa kanaan waahii isaa xumura ergamaa isaa xumuraa ittiin filate akka ani saayinsii fi Quraana kan wal bira kompeer godhaatii hin deemu kan nakakaase tokko sanii jechuudha. Qorannoo keessatti Quraanaa fi saayinsii qofa ilaalaa turte immoo dabalatan kitaabota biraas ilaalaa turte laata? Jalqaba irratti namoonni hedduun waan kaan irraa dhagahanii ajaa'iba biratti immoo waan sanarraa especially waan irratti xiyyeeffadhu ilmi sharii irratti xiyyeeffadhu. Gaafa kana siin jedhu tokkoffaa gaafa qaraatu beektaa Quraana keessatti wanti silaa jireenya keetiin wal qabateetiin dhufu jira. Wanni silaa atiin dhufu duratti itti deemtulleen himameetiin hin jira haalota asiin dura raawwatameelee rabbiin Quraana keessa kaa'eetiin hin jira. Amriin jabduu fi amriin nama yaaddessitu haala silaa duniyaa keessatti jiraattee atiin duniyaa keessa qaaniitiin osoo hin ta'in akhirattuu yoo tarkaanfate maali waan jiru. Kanaaf yeroo baay'ee waan kana irra deddeebi'aa dubbadhu malee hanga ammaatti ilaa haga ida galgalaatti jechuu danda'a. Ilmi masharrii irratti sirriitti specifically dependent eetiin san irratti dubbisa. Saniif sagantaa kana moora deddeebi'ee hojjechaa ture. Sagantaan kun namoota bira baay'ee hin geenye. Gaafa waan kana hojjedhu tokkoffaa namni dhugaa waan kanarraa barachuudha qaba. Dhugaa waan kanarraa barachuu qaba gaafa siin jedhu tokkoffaa irratti ergaan amantaa Islaamaa faallaa hubatamaa jira beekta. Especially yeroo hordoftoota amantaa Islaamaa ta'in amantaa Islaamaa kana dhimma barnootaa kanaan ni qeeqan. Isaan Islaamaa osoo hin ta'in Musliima lalaniiti amantaa duubatti hafaadha jedhanii illee hamachuu. Kana yeroo siin jedhu beekumsaaf amantaa bakka keenya illee jira. Guutumaan guutuutti garuu amantaan Islaamaa gadaa kamuu wayitee kamitti iyyuu dura jirti. Manni Musliimaa immoo amantaa Islaamaa duubatti hafuu danda'a. Amantaa fi ka'amanii garagara. Amantaan akkuma rabbiin jee Quraana isaa keessatti guutuudha amantaan Islaamaa. Isin suuraa Maayidaa boqonnaa 5 fuula 107 lakkoofsa 3 jira. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diinan. Today I have perfected for you your religion and completed my favor upon you and approved for you Islam as a religion. Guyyaa har'aatana amantaa keessan isinii guuteetiin hin jira. Akkasuma ni'maa kiyya tola kiyya isinirra dhangalaasee daangaa isinirratti hin gahee jira. Akkasuma Islaamummaa amantaa guutuu godhee isinii filadhee jira jaa Rabbiin. Kana jechuun amantaan Islaamaa amantaa guutuu ta'uu Rabbiin akka Quraana isaa keessatti dubbate Musliimni garuu amantaa san jalatti guutuu dhabuun Islaamaa busheessuu hin danda'u beekta. Kanaaf namni gaafa Islaamaa barachuudha barbaadu kalaaluu qabu Quraanaa fi sunnaadha malee Musliimaa miti yookiin hordofaa amantaa saniitii miti jechuu barbaadeeti. So wanni kun akka ani kara duraatti tarkaanfadhuu fi akka waan guddaa waan jajjaboo hojjedhu irratti sirriitti waan akka kaase waan ta'eef keessa keetiin inspire ta'eetiin waan kara kanatti deemee ilmi sharii irratti specifically akka ani dubbisuu fi akka ani itti kaka'u kan akka kaase illeessa. Namni amane tokko namni rabbitti amane namni musliimaa tokko ambaasaadara amantii isaati. Waan amantiin isaa isa itti ajaju san argisiisa calaqqisuudha qaba. Namoota amanin namoota kufrii keessa jiranii Islaamummaa laalaa malee Islaama laayina nama amane laayina jechuun hagamta ka fudhatama qaba. Kana keessatti sumaanaa jettee bira tarrina tola. Tole bareeda jalqaba irratti rabbiin gaafa Quraana isaa keessatti ni maal jedha. Dhalli namaa especially yeroo musliima ta'an jireenya isaanii keessatti namni isaan hordofuudha qaban akka Rasuula salaatu rabbi sallallahu alayhi ta'e Quraana isaa keessatti dubbata. Rabbiin suuraa Ahzaab suuraa 33 lakkoofsa 21 irratti akkana jedha. Laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasanaa jedha. Dhugumatti jechaaf gocha ergamaa rabbii keessa sunnaa yookiin hidhannoo sirriitu isiniif jira jedha. Gaafa kana siin jedhu Rasuulli salaatu rabbi sallallahu alayhi hojiin isaanii hojii Qur'aanaatiin wal fakkaata. Anarraa badiin argamuu danda'a. Ani guutummaan guutuu waan Islaamaan itti qajeelchisan argamsiisuu dhabuu danda'a. Garuu namni Islaamummaa hubachuudhaaf malu nama silaa musliima ta'ee waa balleessu tokko laaleetiin
islaamummaa sanii qajeelchite jechuu osoo hin ta'in waan sila amantaan islaamaatti qajeelchitu gaafa hubatu muslimtoota sakatta'uu danda'a. Kana jechuun muslimtootaan islaamummaa sakatta'uu hin dandeenyu islaamummaadhaan garuu muslimtoota sakatta'uu dandeenya haalaa fi gocha isaanii irratti illee murteessuu dandeenya jechuudha. Osoo mataan jiru miilan qabatan jechuu barbaadeeti. Kana yeroo isin jedhu mataa gaafa jennu islaamummaa fi guutuu taatee fi rabbiin ol fuudhe. Miilli immoo kan mataa san jala deemu. Kana jechuun kan amantaa san jala deemu jechuudha. Dursa wanna tokko hubachuudhaaf yookiin beekuudhaaf amantichatu dursa. Erga amanticha hubannee booda hordofa amantaa san ilaala. Karaa san yoo deemne immoo karaa sirrii ta'a jechuudha. Karaa sirrii ta'a. Kanaaf yoo namni tokko amantii islaamaa barachuu barbaade wal amantichuma qorachuudha. Amanticha ni qorata. Erga amanticha irraa qorate siiraa ergama rabbii sallallahu alaihi jireenya isaa keessatti sirriitiin inspaayireetiin ta'a waan ta'eef waan illee hubachuudha qaba. Rabbumatu itti qajeelcha immoo isaan akka hordofuu qabnu quraana isaa keessatti akkuma reeftan siif kaase. Kanaaf jalqaba irratti quraana sunnaadha. Itti aansee immoo hordofaa quraanaatii fi sunnaa saniitu ilaalamaa jechuudha. Mashaallah ibsa bareedaadha. Kanatti aansuudhaan kallattimaan gara sagantaa keenyatti siyaaseen suusi waa'ee saayinsii fi quraanaa wal qabatee wantoota hedduutu ka'aa ture. Keessattuu qorannoowwan jaarraa 19ffaa keessa 20ffaa keessa namoonni hedduun kaayaa turantu jira. Waan tiyoorii jedhamu wal qabatee tiyoorii Big Bang akkasuma immoo Revolution akkaataa dhufiinsa ilma namaa akkaataa samii fi ardeen itti uumamte wantoota hedduutu jira. Kana keessa mee uumama dhala namaarraa haa kaanuti. Still saayinsii barnootaa keessatti kan baratamu akkaataa dhufiinsi ilmi namaa karaa dogongora ta'e erga saayinsii fi quraanni wal galee boodas eega saayinsiin quraana konfirm godhee boodas manneen barnootaa amma jiran kana keessatti akkaataan barnootaa akkasuma. Kuni maaliif ta'uu danda'e akkamitti proof godhaa fi deemna? Gaaffii bareeda kaaftee yaadni ati kaaftee illee yaada evolution dhaan wal qabata which is known as evolution theory. Evolution kun jalqaba kan kaa'ame jarraa 19ffaa keessa Charles Darwin nama jedhamuu fi akkasuma isa birallee Wallace ni jira. Jarri kun akka isaan itti kaa'an DNA chimpaazii akkasuma ilmi namaa kun adeemsa irraa karaa adeemsaatti yeroo irraa karaa yerootti jijjiirama guddaa wayii argamsiisee jijjiiramaatiin dhufe jedhan. Hundeen isaa yookiin originiin isaa moo yookiin ancestariin isaa genetikiin isaa deemeetiin genetikii chimpaazii yookiin AP dhaan wal fakkaata. AP jechuun afaan Oromootiin jaldeessuma jennaan natti fakkaata. Garuu moonkiidhaan garaagarummaa qaba. Afaan Oromootiin jaldeessa lamaanuu jaldeessuma jennaan fakkaata. Maybe afaan isa sirriitti hubachuu dhabuu danda'a. But ape and monkey is different. Ape kan jennuun kun isa akka gorillaa jiru kana. Monkey immoo it has a tail duubarraa ciraata. Apeen kun yaa. Apeen kun gorillaa miti garuu gorillaa fakkaata. Jaldeessa ta'e kan ol jedhee ittiin deemu yeroo baay'ee sooranni isaa soorata namaatiin wal fakkaata mukkeen waan akka hidda baala kanneen fa'aa soorata. Addunyaa kanarra jira ammatti. Ni jira. Kana jechuun ilmi namaa genetikiin isaa sanarraa hijeetiin amana. Evolution jechuun maan kun maali waan jedhu kaasuudha qabna. First of all, evolution jechuun gradual change dha. Wanti wahii gulantaa irraa gara gulantaatti adeemsaan yeroo irraa gara yerootti jijjiiramaatiin dhufuutu evolution jedhamuudhaan beekama. Darwin gaafa evolutionii kana himu he says that as a theory. There is a difference between theory and fact. Inni akka theory itti dubbate evolutionii kana. Evolution immoo theoryidhaan jira malee factii ta'uu hin danda'u. The fact is mentioned in the glorious Quran. Dhugaan argamiinsi dhala namaa Qur'aana keessatti himameetiin hin jira. Garaagarummaa factii fi theory. Sirriitti qaba. Garaagarummaan factii fi theory. Theory is something that observed through observation. Wanni theory jennuun wantoota amala birqabaatiin haala amma keessa jirurra dhaabannee haala of duraa ittiin tilmaamnee argachuu dandeenya. Guutumaan guutuu tilmaama ta'uu hin danda'u. Garuu wanta qorannoodhaan wal qabate wayitiin theory jennaan. Garuu factiin immoo something that empowered with fact or evidence and proof. Dhugaa wanti jennuun waanuma dhugaan guuttame yookiin immoo qabatamaa fi ragaa gahaa of keessaa qabu. Qabatamaa fi ragaan gahaan akkaataan ilmi namaa irraa dhufe Qur'aana keessatti ibsameetiin hin jira. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti dubbateera. Mee Darwiniin wanta kanatti akka inni deemu maaltu isa kakaase? Yookiin immoo ilmi namaa jaldeessa irraa adeemsaan karaa namoomaatti guddate waan jedhu kan maalirra dhaabatee jechuu danda'e waan jedhu waan akka lama kaasuun barbaachisaadha. Jalqaba irratti guutumaan guutuutti adeemsi evolution yookiin ilmi namaa jaldeessa irraa karaa namaatti ol guddate adeemsa keessa jijjiiramaatiin dhufe jedhu Qur'aana keessatti shari'aa amantaa Islaamaa keessatti gatiin qabu bakka hin qabu. Rabbiin ilma namaa waan irraa uume ni hima sanni kaasna booda irratti. So gaafa waa'ee Darwin's theory kana kaafnu jalqaba irra wanti hubatamuu qabu wanti inni akka waan san jedhuuf inspire isa godhe isa qofa osoo hin ta'in akka kayyuun isaallee hojii akkanaa kan hojjechaa ture dhimma evolution kanarra qorannoo guddaa gochaa ture. Innis poetryidha karaa biraatiin akka kayyuun isaa kun nama walaloo yeroo garaagaraa kanneen walitti qindeessu ture. So DNA chimpaazii kana jechuun DNA AP ammas hin jedhee kana fudhatee DNA namaatiin wal bira xiinxalaa ture. Kana jechuun wal bira qabee ilaalaa ture. DNA namaa kun 98.8 kan chimpaaziitii yookiin kan jaldeessaa kanaa wal fakkaataadha. As a theory. Yaa dhibbantaa keessaa parsantii 98.8 DNA namaatiin wal fakkaata. Kana jechuun parsantaa tokko tuqaa lamatu garaagarummaa uuma. So wanti faakti jedhamu dhibbantaa keessaa dhibba wal fakkaachuudha. Theoryin immoo wanti wayii irraa hafuudha. That is why we consider this as a theory. Wanti qorannoo Darwin kan nuti theoryidha jennuuf 98.8 DNA chimpaazii DNA namaatiin wal fakkaachuu jechuun guutumaan guutuu ilmi namaa yookiin horteen isaa jaldeessa irraa dhufe jechuu hin dandeenyu. San qofaa miti. Musliimtota qofa osoo hin ta'in saayintistoonnummaa akka qorannoon bara 2021 lakkoofsa Awuroopaatti dhiyeenya kana baase. Saayintistoota kutaa addunyaa irra jiran guutumaan guutuutti kan theory Darwin kan morman yookiin object godhan lakkoofsaan 1213 ol taantu jira. Kana jechuun of course yaadicha kan hin fudhatan. Sababaan isaa ilmi namaa adeemsa keessa jaldeessa irraa jijjiiramaa dhufe osoo hin ta'in mekaanizimii isaa irra walii galuudha hin dandeenye. Ilmi namaa kun sababaa uumameef waan irraa uumamee fi parpaazii uumameef lafa keessa waan silaa gochuu qabu jira jedhaniitiin amanan. Guutumaan guutuutti kana jechuun maal of keessaa qaba sitti fakkaate. Evolutionii kana yookiin theory Darwin kana isaan ni morman ni falman ni didan jechuu
guutumaan guutuu saayintistoonni kum tokkoo fi 213 ta'an kan fuula lafaa keessa jiran kun jechuudha. They believe that in the method of or the theory of creationism. Creationism jedhanii amanan. Ilmi namaa kun humna guddaa wayiin uumamee jira. Uumamuu qofaa miti waan uumameef illee qabaa jiraniitiin amanan. Mi'a theory Darwin kana fuuneet Qur'aanaa wal bira qabnee ilaallu. Qur'aana keessatti ilmi namaa jaldeessa saraa dhufe je'eetiniin dubbatee jira Rabbii waan jiru. Rabbiin gaafa Qur'aana keessatti nuuf himu lubbuu dhala namaa kana nama tokkorraa uumuun Qur'aanuma isaa keessa nuuf addeessa. Sunis abbaa keenya Adam alayhi salaam irraa uume. Akka Qur'aana keessa ibsameeti suuraa Nisaa boqonnaa 4:77 lakkoofsa tokko irratti yaa ayyuhan naasu ittaquu rabbakum alladhii khalaqakum min nafsin waahida. O mankind, fear you Lord, the one who created you all from a soul single. Yaa ilma namaa sodaadhaa Rabbii keessan isa lubbuu takkatti lubbuu Adam irraa isin uume. Wa khalaqa minhaa zawjahaa. Lubbuma san irraallee haadha warraa isaaf uume. Wabatha minhumaa rijaalan kathiiran wa nisaa. Isaan lameen irraallee dhiirota hedduu fi akkasuma shamarran hedduu dachii keessa babal'isee jira. Kana jechuun akki ilmi namaa jalqaba jenereetii ta'e yookiin horteen ilmi namaa irraa dhufe abbaa keenya Adam irraallee haadha warraa isaa uume isaan lameen irraa immoo hortee dhiiraatii fi dhalaa ta'e dachii keessa irri babal'ate. So Adamoo maalirraa waan jedhu kaasuun barbaachisaadha alayhi salaami. Erga ilmi namaa horteen isaa nabii Adam irraa ta'e nabii Adamoo maalirraa waan jedhu gaafa kaasnu guutumaan guutuu theory Darwin kanas bira dhaba gochuu hin dandeenye. Because that is theory not fact. But the fact is mentioned in the Quran. Akkaataan argama ilma namaa inni theoryidhaan kaasee chimpaazii irraa kana namaatti Rabbiin immoo Qur'aan isaa keessa dhugaadhaan dubbatee jira. Dhugaa fi theory wal bira qabamtu 98.8 immoo 100% tu jaalaa jechuudha. Rabbiin Qur'aana keessatti gaafa niifumu nabii Adamiin alayhi salaami biyyee irraa uume jira. Sunilleen immoo jecha suuraa Al-Imraan suuraa 3 lakkoofsa 59 irra jiru. Inna mathala Iisaa inda Allaahi kamathali Adam khalaqahu min turaabin thumma qaala lahu kun fayakun. Akkaataan uumama nabii Iisaa alayhi salaami Rabbii biratti akkaataa uumama nabii Adamiin alayhi salaami wal fakkaataadha. Nabii Adamiin biyyee qofarraa isa uume nama ta'e jennaan numa ta'e akkasuma nabii Iisaa illee abbaa malee haadha qofarraa isa uume ta'e jennaan numa ta'e jira. Kana jechuun min turaab jee Rabbiin Qur'aana isaa keessatti kan nabii Adamiin irraa uume biyyee irraa isa uume jira. Amma layaatuma biraa suuraa Ar-Rahmaan suuraa 55 lakkoofsa 14 irratti khalaqa al-insaana min salsaalin kal-fakkaar jira. Ilma namaa biyyee akka suphee iyyatu irraa uume jira. Guutumaan guututti meetadiidhaan jalqabni yookiin adeemsi jalqabni ilmi namaa irraa dhufe Rabbiin Qur'aana isaa keessa kan himu biyyeedha. Biyyee irraa uumamuu isaa wajjin adeemsota gurguddoo afur keessatti akka argame nuuf himeera Qur'aana isaa keessatti. Jalqaba irratti abbaa fi haadha malee biyyee qofarraa ture nabii Adam alayhi salaami uumamuudhaan fakkeenyi sun goolabame. Fakkeenyi lammaffaan immoo abbaa qofarraa haadha malee uumuu ture awwaallee lubbuma sun tokkicha irraa uumuudhaan fakkeenyi sun goolabame. Fakkeenyi sadaffaan eeggamaatiin ture immoo abbaa malee haadha qofarraa uumuu ture. Akkasuma nabii Isaa alayhi salaami uumuudhaan fakkeenyi sun goolabame. Fakkeenyi afuraffaan immoo bishaan jidduu haadhaa fi abbaa irraa bahu. Kana jechuun bishaan akka alaqaa jiru akka lolaan lolaa jiru gadaamessa haadhaatti dhaqee maxxanurraa ilma namaa uume jira. Yeroo Qur'aanni bu'u suuraa jalqaba Qur'aanni bu'u keessa jira ayata lammaffaa ayatuma tokkoffaarraa sii kaasuu barbaade suuraa kana. Rabbiin suuraa alaq boqonnaa 96 fuula 597 lakkoofsa ayata tokkoof lamarraa maal jedha iqra bismi rabbika alladhii khalaq. Dubbisi maqaa gooftaa keetii isa waan hunda uumeetiin. Read by the name of your Lord the one who created. Dubbisi gaafa jiru amrii dubbisaa maratti qajeelchaatiin jira. Khalaqa al-insaana min alaq isa ilma namaa dhiiga ititaa fakkeenya akka lolaan lolaa gadaamessa haadhaatti maxxanurraa uume jira. Alaq jechuun walumaan galatti dhiiga ititaadha karaa biraatiin alaqaa jechuullee ta'a. Alaqaa jechuun kun lolaan loluma kenna. Embriyooloojistoonni waa'ee akkaataa maniyyii jidduu haadha warraatiif abbaa warraatii argamu kana gaafa qoratan guutumaan guututti akka lolaan lolli dhaqee waa wahiitti rakkatutti dhaqee gadaamessatti rakkata jedhan alaqaan kun. So meetadiin sadan ilmi namaa keessaa argame sanii biyyee irraa haadha malee abbaa qofarra akkasuma abbaa malee haadha qofarra bishaan irra tartiiba kanneen sadan keessa argamsiisa garuu hundeen bu'uurri isaa biyyee irraa tu Rabbiin Qur'aana keessa dubbata. Kana jechuun gaafa bareedina dhala namaatii fi bareedina jaldeessaa kan wal bira qabnee ilaallu guutumaan guutuu ilmi namaa kun akka jiran osoo adeemsa yookiin natural change keessa yeroo irraa kan yerootti jijjiiramaatiin hin dhufe jaldeessa irraa karaa uumamaatti kan ol deebi'u taateeti sila akka ammaa kanatti hin bareedu. Garuu Rabbiin gaafuma uumuyyuu ilma namaa wal qixxeessee bareechee tolchee akka uumin hima. Haadha jaldeessaa fi namarraa kamtu caala bareedaa wal bira qabnee kompeer goonee guutumaan guutuu ilmi namaa caalaa ta'ee mul'ata. Akka fakkeenyaatiif Rabbiin suuraatiin suuraa 95 lakkoofsa aayaa 4 irratti laqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim jedha dhugumatti ilmi namaa haala dhaabbii bareedaa keessa uumne jedha. Suuraa Infitar boqonnaa 82 lakkoofsa 6-7 irratti illee akkasuma suuraa Ghaafir boqonnaa 40 lakkoofsa 64 irratti illee guutumaan guutuu taayitoonni sirna nama Qur'aana keessaa iddoo isaanii dhiheetiin hin baratare kun akka ilmi namaa sifa bareedaa haala bareedaa irra uumame kenna. Osoo ilmi namaa hundeen isaa waan fokkataa ta'e Rabbiin Qur'aana isaa keessa bareechinee isa uumne hin jiru guutumaan guutuu ilmi namaa sifuma amma jiru guutuu bareedaa kanarratti uumame argamni isaa yookiin dhufiinsi isaallee biyyee irraa. Kana saayintistoonni gadaa kana keessa qoratanii irra gahuu danda'aniiran biyyeen sun biyyee suphee akka taate. Okay, theory Darwinis yaa deebisuuti. Theory'n kun dhufee jira addunyaa keessa qubatee jira. Even bifa barnootaatiin kilaasiitti kennamaa jira. Maaliif si kaasuu barbaade qorannoo kan keessatti arguu dandeetta jedhee gaafii namoota hedduuti illee gaaffiin kun. Darwin wayita waan kana xiinxala kaayu maaliif jaldeessa irraa dhufne jechuu danda'e? Maaliif namarraa jaldeessa dhufuu danda'e? Maaliif asii achi gochuu dhabe? Maaliif achi as godhe? Si galame yaadni fakkeenyaaf jaldeessa irraa akkana deemnee nama qajeelaa ta'an nama sirrii ta'anii as geenne jechuu isaatiin garuu
maaliif ilma namaa kanarraa uuma biraatiin yoo haa ta'u eeppiin kun uumame jechuu dhabuu danda'in. Gaaffiin kun yoo baay'ee na yaadachiise jechuudha. Akka isaan jedhanitti amanan guutumaan guututti ilmi namaa kun jaldeessa irraa dhufee miti. Loojikaan yaadachiisa nama of keessaa qaba. Ilma namaatii fi jaldeessi kun anseestarii kana jechuun abboota asiin dura tokko waliin qooddachaa turan jedhan sunis tilmaama lakkoofsaatiin waggaa miliyoona 3.8 dura ilmi namaatii fi jaldeessi kun abboonni isaanii wal fakkaataadha jedhan. Kana jechuun lafee luusii tarii lafee affaariin keessa argamte. Lafeen tuni lafee jalqaba lafa keessa argamte jedhanitti amanan. Lafeen tunneen guutumaan guutii lafee namaatii miti lafee jaldeessaati. Jaldeessi ilma namaarra waggoota dheeraa lafa keessa turee jira jedhan. Ilmi namaa immoo waggoota dheeraa isaan duubaan turee waan dhufeef DNA'n isaan qolatan kun yookiin immoo DNA'n chimpaanzii parsantaa 98.8 kan namaatiin wal fakkaachuun kun akka isaan ilma namaa dura jaldeessa ture jaldeessa san keessa adeemsa keessa jijjiiraman jeneetikiidhaan evolushiniidhaan adeemsa dheeraa keessa ilmi namaa argame jedhaniitiin amanan. Wanni tokkos biratti lafeen luusiidha lafee ilma namaa dura lafa keessatti argamuun guutumaan guuturteen ilma namaa san irraa jedhaniitiin murteessuudhaan ni ulfaata. Rabbiin gaafa quraana isaa keessatti dubbatu ilma namaa dura lee jinni akka lafa keessa uume ni hima khalaqal janna min qabledha. Jinni illee si dura uume jira. Kana jechuun isin dura uumneedha quraana keessa keemamaatiin hin jiru. Haala isaanii lafa keessa uume yookiin lafa tana keessa isaan taasisee malee haala jireenya isaanii akka isaan keessa turan quraana isaa keessa oniin nuuf himan jiru. Tarii lafeen kun lafee jaldeessa takki ilma namaa dura jiraachuu danda'a yookiin ilma namaatti as jiraachuu danda'a yookiin immoo akka isaan jedhan kun guutumaan guutuu tiyooriin kun itti qajeeluu dhabuu danda'a. Wanti waa'ee tiyooriitii fi dhugaa garaagarummaa guddaa addaan baasuu danda'u maal sitti fakkaata? Wanni tiyoorii ta'e kun akkuma isin jedhe wantoota akka lafeelee adeemsa birqabaatiin waan amma keessa jiruu fi haalota asiin dura wal bira qabanii tilmaamuudhaan waan qoratameetiin argamu. Qorannoon kun immoo gaafa shari'aa amantaa islaamaatti deebi'u kufaata. Gaafa mana barumsaatti baran ni yaadadha kitaaba kutaa 12 kaarikulama lamaffaa kitaaba baayoloojii boqonnaa 4 lakkoofsa fuula 161 irra ni jira. Evolution jedhee akkaataa adeemsi kun keessa dhufe. Akkaataa nuti mana barumsaatti illee barachaa ture guutumaan guutuu jeneetikiin yookiin horteen ilma namaa kun jaldeessa irraa kara namaatti jechaatiin baranne. Garuu kan saayintistoonni jedhan maali? Ilmi namaatii fi jaldeessi kun horteen isaa yookiin abboonni isaanii tokko turanidha. Tokko turanii waggoota miliyoona 3.8 dura addaan bahanii jira. Lafeelee kanneen irra dhaabatanii qorachuudhaan akkasuma DNA chimpaanzii kun DNA namaatii wal fakkaachuun kun guutumaan guutuu akka isaan tiyoorii sirrii jedhanii amananiif isaan kakaase. Guutumaan guututti lafee sanirra dhaabatanii DNA sanirra dhaabatanii ammallee lafeen sun lafee ilma namaa dura lafa keessa waan turteef akka isaan amanitti lafee luusii sanirraa ilmi namaa dhufee jedhaniitiin amanan. Kana jechuun jaldeessatu ilma namaa dura lafa jira. Ilmi namaallee evolution yookiin adeemsa dheeraa keessa jaldeessarraa argame jedhaniitti amanan. This is considered as weak theory in Islam. Islaamummaa keessatti tiyoorii kun tiyoorii kufaa tiyoorii dadhabaa. Kana jechuun tiyoorii dogongoraa jedhamuudhaan amanan. Akka malee ta'an ragaasiif kaase ilmi namaa horteen isaa abbaan isaa immoo Adam biyyeerraa alayhi salaam akkasi. Walumaa galatti waa'ee Darwin tiyoorii isaa keessatti waa'ee revolutionii keessatti jechuudha akka amantii islaamaatiitti kufaadhallee dadhabaadhallee. Guutumaan guututti shari'aa amantaa islaamaa keessatti gatiin qabu keebaltii hin qabu. Nuti muslimtoonni dhugaa jala deemna malee tiyoorii jalaa miti. Dhimma kana wal qabatti saayintistoonni hedduunis dhiyeenya kan akka isaa tiyoorii kana mormaa jiran akkaataa turte walumaa galatti kufaadha jennee biraa tarru. Inni danda'ama. Dhimmi itti aanu dhimma waa'ee Big Bangiiti. Dhoohinsa waa'ee Big Bangii rabbiin quraan keessatti illee dubbatee jira. Saayintistoonni illee baay'inaan irratti tiyoorii kaanii jiran. Waa'ee tiyoorii Big Bangii akkamitti nu jalqabde laata? Kufatama kaaste tiyoorii guddaa dhoohinsa guddaa jedhamu tokkotu jira. That is known as the Big Bang theory. Adeemsi tiyooriin kun keessa darbee argameellee waggoottan hedduu lakkaa'ama. Kana jechuun tiyooriin kun erga argamee tilmaama lakkoofsaatiin approximately around 3.8 billion years ago. Waggoottan 3.8 biliyoona dura raawwatame jedhaniitti amanan tiyooriin kun. Warri saayinsii. Tiyooriin kun argamuudhaan duratti maaltu ture? Haala kamiin argame? Adeemsa kamiin argame waan jedhu kaasuun barbaachisaadha ammas biratti. Jalqaba irratti wanti nama hubachuu qabdu akkuma reef sana kaase theory and fact not the same. Theory fi factiin tokko miti. Theory jechuun akkuma reef sana siif kaase wanta karaa observationitiin dhufe factiin immoo something that is empowered with evidence and proof. Wanta ragaadhaan gargaarameetu guutumaan guutuutti factii ta'uu danda'a. Amma gaafa gara Big Bang theorytti deebinu theory kanaan dursa wanta akka aaraa wayitu ture jedhaniitti amanan. Something that existing from the beginning of time considered as primordial. Wanta uumama yeroo irraa yookiin durii marraa jira jedhaniitti amanan wayitu jira. Aara wayiitu ture jedhan kan akka aaraa. Wanti kun immoo adeemsota hedduu keessa dabreetiin dhoohinsa argamsiisuu danda'e jedhan. Kana jechuun dhoohinsa argame kuni samii fi dachee waliin maxxantuu turte addaan baase akkasuma uumamuu samii fi dachee dura wanti jiru aara akka ture samiillee aara akka turte qorannoo isaanii kana keessa ni ifoomsan. Ergamaan Rabbii salawaatu Rabbii salaamu alayhi Rabbiin irratti wahii godhee gaafa waan Qur'aanni wahii isaanii irratti godhinuuf himan guutumaan guutuutti Qur'aanni kun akka jecha isaaniiti miti jecha Rabbi biraa ta'e jennee amanuu nu godha. Maaliifi Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama barreessuu hin dandeenye. Ogummaalee gurguddoo beekumsa ittiin funaanuudhaaf fayyadaman yookiin beekumsa ittiin funaanuudhaaf nama barbaachistu lamarraa qulqulluu Rasuulli salawaatu Rabbii salaamu alayhi tokko barreessuu hin danda'an. Lammaffaa immoo dubbisuu hin danda'an. Qur'aana keessatti Rabbiin gaafa nuyi maal jedha suuraa Fussilat suuraa 41 lakkoofsa ayaa 11 irratti thumma stawa ila samaa'i wa hiya dukhaan. Samiillee isii uumuudhaaf hamile haara ishiin aara turteen jedha. Qorannoon kun guutumaan guutuutti samiin uumamuu isiitiin duratti aara turte jee kan saayintistoonni yeroo kana qoratanii irra gahuu danda'an. Rasuulli salawaatu Rabbii salaamu alayhi akkuma roonni Rabbitti kafaran jedhan osoo Qur'aana kana mataa ofiirraa kaasaniitiin kan ka'an taateeti qorannoo kana ifoomsuudhaaf
microscope isaan barbaachisa hawaa keessa ol bahuu isaan barbaachisa raakeetii hawaa keessattiin bahan qabaachuu qaba rasuulli garuu salaatu rabbi wasalaamu alayhi meeshaawwan kanneen guutumarraallee qulqullu kana jechuun qullaadha yeroo kana siin jedhu wannummaan microscope wanti jedhamuyyuu argame jaarraa 16ffaa keessa akkasuma jaarraa 15ffaa keessa illee wiikas dhiyeenya kana jechuun buufamiinsa qur'aanaa booda waggaa 800 900 akkas tureetiin argame wannan kana siif kaaseef maali waggaa 1100 akkas ka ture argame nima jira saayintistoonni gaafa samiin tun uumamuudhaan dura wanta akka aaraa wahiitutti jedhaniitiin amanan qorannoo jajjab meeshaawwan teekinooloojii jajjabaa wal gargaarsifateef akkasuma meeshaawwan moorli advaansed teekinooloojiidhaan guutaman kan inni itti fayyadamaniiti isaan keessaa tokko teeleeskooppii ammayyaawaa kana jechuudha akkasuma maayikirooskooppii elektiroonii illee fayyadaman kana jechuun maayikirooskooppii dachaa ija ilma namaarra 400 hanga miiliyeenaatiin arguu danda'u isa fayyadamuudhaan qorannoo kana mirkaneeffachuu danda'an guutumaan guututti rabbiin samii tana akka aaraa akkasiin turte si uumuudhaan dura qur'aana isaa keessatti nuuf hima saayintistoonni illee namticha maqaa nikneemii isaatiin the father of big bang jedhamuudhaan beekamu Georges Lemaitre qorannoo isaa bara 1927 akka lakkoofsa Awurooppaa taasise irratti samiin kun wanta akka aaraa wahiitu je'eettamana dhoohinsi kun argamuudhaan dursatti wanti akka aaraa kun adeemsota hedduu keessa darbuudhaan walitti qabamee dhoohinsa guddaa uumee jira san qofaa miti ammallee dhoohinsi kun argamuudhaan dursatti samii fi dachiintu waliin maxxantuu kutaa qaama takka akka taati saayintistoota hedduudha kana saayintistoota 60 wayitu tiyoorii kanarratti walii galeetiin hin jira kana jechuun rabbi illee qur'aana isaa wahii xumuraa irratti gaafooniif samii fi dachiin akka waliin maxxantuu taate akkasuma isaan lameen akka addaan baase suuraa anbiyaa boqonnaa 21 fuula 320 lakkoofsa 30 irratti awalam yara alladhiina kafaruu anna samaawaati wal ard kaanat ratqan fafataqnaahuma sila isaan rabbitti kafaran hin beekani akka samii fi dachii waliin maxxantuu qaama takka turte erga sanaa isaan lameen addaan baafne jira kana jechuun samii fi dachiin asiin dura walitti maxxantuu akka turte fi rabbiin fedhii isaatiin dandeettii isaatiin akka isaan lameen addaan baase qur'aana isaa keessatti nuuf addeessa saayintistoonni garuu kan isaan ittiin consider godhan the big bang theory yookiin theory dhoohinsa guddaa jechuudhaan mirkaneessuu danda'an rasuulli sallallahu alaihi wasallam hawaa keessa ol bahanii waan qoran guutumaan guututti qur'aana kana kaahuudhaaf osoo ofirra kakaahan taateetii lafa keessa deemanii waan qoran barreessuu danda'an dubbisuu danda'an kanaaf akkamitti namni barreessuu hin dandeenye sanuu jaarraa 7ffaa keessa kan jiru jaarraa san akki seenaan jedhutti jaarraan sun daarkee jedhamuudhaan beekama bara dukkanaa jiran bara wallaaluma rabbiin qur'aana isaa wahii isaa xumuraa wahii isaa goolabbii lafa keessatti buusee lafa keessatti nuura qur'aanaatiin wallaalummaa dachiiraa dhabamsiise so akkamitti rasuulli sallallahu alaihi wasallam mu'jizaa hagana gahu dinqii hagana gahuu fi wanta silaa kana sammuu namaa tolfaachuu danda'u kan ofirraa kaasuu danda'a akkamitti ofirraa kaasanii kaa kuni guutumaan guutii kana dhugaa tokkotti qajeelcha dhugaan sun illee rabbuma qur'aana kana buusetu guutumaan guutuu waan uume kana keessa fageesseetiin hin beeka jechuudha oomaa yunabbi'uka mislu khabiir ja'a qur'aana isaa keessatti akka rabbii keessa beekaatti wanti siif odeessu irraa siif himuun jiru jedha saniif rabbiin ergamaa isaa irratti illee wanti inni wahii godhe qur'aana isaa keessatti wanta silaa gadaa kana keessatti ilmi namaa kan beekumsaan fagaan waa hedduu beekna wanti hedduu qorana jedhanii tabanan qur'aana ila qorannoon isaanii dadhabaa fi caccabaa ta'utti agarsiisuuf ayata isaa keeyyattoota isaa kanatti addeessa. Waa'ee big baangii salphamatti tiyoorii bara dhiyeenya ta'uu isaatii fi rabbiin ammoo qur'aana keessatti rasuulatti immoo bal'inaan nu kaasaa jirta maashaallah karaa salphaadhaan akka nama galuutti himaa turte garuu wanni gaafina ta'u tokko jira yeroo baay'ee saayintistoonni kun dhimma kana wata kaasanii lafaa kaaniitu maan hin kaasan akkasuma immoo qur'aana illee hin fayyadaman akkaataan isaan tiyoorii kana kaa'uudhaaf itti ka'an maa inni laata maaltu waan kanaaf isaan kakaase qorannoo isaanii kana duuba maaltu jira waan jedhu wal qabatanitti fakkaate kana jechuun qorannoo isaanii kana maalirra dhaabataniitu qorannoo kanarra gahuu danda'an akkasuma maaltu akka isaan qorannoo kanatti baan isaan kakaasuu danda'e waan jiru rabbiin qur'aana isaa keessatti gaafa nuuf himu ummata muhammad kana ummata asiin duraarra caalchiifne jira sunis jecha rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti dubbate suuraa al-imraan suuraa 3 lakkoofsa ayaa 110 irra jira waan gaariitti lajajee wantaam toraa ol orkuun ummatni muhammad kun ummata asiin duraarra caala waan gaariitti lajajanii wantaam toraa ol orkuu jechuun immoo karaa biraatiin waa jedhamuudhaan beekama garuu gaafa kitaabota asiin dura jiran wahyii godhu rabbiin ergamtoota asiin dura jiran irratti akka fakkeenyaatiif nabii Muusaa alayhi salaam irratti gaafa tawraatii buusu adeemsaaf yookiin karaa ittiin dubbisee wayii qabaachuudha mala akkasuma gaafa zabuurii nabii Daawud alayhi salaam irratti buusu adeemsa ittiin dubbisee wayii qabaachuudha mala ammas gaafa injiiliin nabii Isaa alayhi salaam irratti wahyii godhu adeemsa ittiin dubbise kan biraa qabaachuun mala garuu gaafa qur'aan furqaaniin nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi irratti wahyii godhu adeemsota ergamtoota asiin dura ittiin hin dubbisin mara jijjiireetiin dubbise akka isaan dubbisuu hin dandeenye ni beeka rabbiin akkasuma akka isaan katabuu hin dandeenye ni beeka iqra jecha itti dhufe suuraa alaqiin dubbisi jedheen gaafa dubbise guutumaan guutti ergamaan kun ergamaa ummiyyiillee ta'e ergamaa beekumsaa ta'u rabbiin qur'aana isaa keessatti maatiin hin jira kana jechuun nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alayhi dubbisi jedheen ummanni isaanii guutumaan guutummaa ta'u dubbisu ta'u qur'aaniin immoo ifoomsaa jechuudha kanaaf gaafa karaa amantaa islaamaatti nama waa mudaayin tokko beekumsa qabaachuu qaba kan rabbiin jee qur'aana isaa keessatti himuuf suurleen suuraa Yusuf suuraa 12 lakkoofsa 108 irratti qul haazihi sabiilii aduu ila Allahi alaa basiiratin ana man ittaba'ani jedhi kuni karaa kiyya kan inni beekumsaan gara rabbiitti nama affeeru karichis karaa kiyyaa fi karaa warroota na hordofaniiti namni ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam alayhi hordof guutumaan guutti nama beekumsa qabu ta'uu qaba beekumsa irratti da'awaa gochuu qaba san qofaallee miti ummanni nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi ummata beekumsaa ta'u rabbiin qur'aana isaa keessatti ilaala kana nuuf addeessaa jechuudha
kanaaf beekumsa irra dhaabataniiti wanti isaan qorannoo gurguddaa gana ga'u kan addaan baafachuu danda'an. Akkuma reeta nasiif kaase suuraa Fussilat keessa suuraa jiru ayata 53 suuraa Fussilat sanurihim ayatina fil afaqi we will show them our signs in the horizon wa fi anfusihim and in themselves lubbu isani qaysati illee hatta yatabayyana lahum annahu alhaq until it become clear to them aga dhugaatoon qur'aana kana isani fi fawti jarabbiin qur'aana isa qaysati waadantum mali wal qabatti samii keessa ol ba'uudhaaf maal barbaachisa silxaana barbaachisa silxaanni sunilleen immoo silxaana umrii dheerinaatii biti fuula bareedinaatii biti silxaana beekumsaati isaan tattaafatanii jennaan rabbi jalaa saaqe ammallee immoo waadaa isaaniif seenaa akka isaanii agarsiisuuf deemu warri waadaa seenameef kun muslimtootaa fi miti guutumaan guututti aanni kun ka dubbachaatiin hin jiru hatta yatabayyana lahum annahu alhaqqu gaafa jedhu haga dhugaan ta'uun qur'aana isaaniif ifa bahutti jedha muslimtoonni dhugaa ta'uu qur'aana guutumaan guutuu amananiitiin hin jiran fudhataniitiin hin jiran akkasuma liqimsanii keessa isaaniillee tasgabbii lazzaa isaatiin argataniitiin hin jiran wanta nas bira kana kaasuudha barbaadeef maali warrootuma rabbitti kafaran kanaaf rabbiin mallattoo tokkichummaa isaatti isaan qajeelchu isaaniif kaaha jedha moggaasni hidachii keessatti lubbuu isaanii keessatti illee mallattoolee san immoo kaahaa fi jira akkasuma irra gahaatiin hin jiran waadaa rabbii santu yeroon goolabbiin isaa gahee jennaaniin waadaa rabbii san bira gahuudha danda'an wakana wa'adu rabbii haqqa waadaan rabbii dhala namaatiif seenuu fi waadaan rabbii namaaf seenu kumuu dhugaa taati wantas biratti hubatamuudha qabu maali isaan dandeettii mataa ofiirra dhaabatanii osoo hin ta'in taskiira laafitii rabbiin isaaniif kenna irra dhaabataniitiin qorannoo kana irra gahuudha danda'an isa kana immoo rabbiin qur'aana isaa keessatti nuuf himeetiin hin jira waadaa nuuf seeneetiin hin jira akkuma rabbii waadaa seene san waan san irra gahuu danda'an qoratanii qorannoo kana mirkaneessuu danda'an isaan mirkaneessanii jira rabbiin gaafa waadaa galu beekumsa kana jara qofaa galu ragaa maali jalqaba irratti beekumsa guutumaan guututti waadaa jara galu jechuu fi aayanni sun waa'ee isaaniitii waadaa walii galu jechuun garaagarummaa qaba beekumsa jechuun kullii dhala namaatiif dhufe iqra gaafa jedhu ergamaa isaatiin nama maraan jechaatiin hin jira san qofaa miti ammallee ergama rabbii salaatu rabbii salaamu alayhi hadiisa sunanii maajah keessatti akkana jedhan hadiisa lakkoofsa 22 furra jiru seeking knowledge is an obligation upon every muslim beekumsa barbaaduun cufa muslimtoota hundarratti dirqama jedha beekumsa barbaaduun cufa muslimtoota hundarratti dirqama gaafa ergama rabbii salaatu rabbii salaamu alayhi beekumsa kanan qoon addaan hin baafne guutumaan guututti gaafa qur'aan isaa keessatti ni fi murabbiin ana waman ittabaani gaafa jedhu anaa fi warroota ana hordofan jaa qur'aan isaa keessatti kana jechuun ergama rabbiitii fi warroota ergama rabbii hordofa warroonni ergama rabbii hordofan kamiin kanneen hordofata amantaa islaamaa ta'antu ergama rabbii hordofa rabbiin kina waadaa isaaniif seeneetiin hin jira beekumsa akka isaan barbaadatuudhaaf qaban yookiin immoo beekumsa dirqama irra godheetiin hin jira garuu bakka beekumsaaf bakka kennu dheetti duubatti ilaalee biheetti guutumaan guutuu waadaan sun yookiin dubbiin sun bakka sanii ka'u osoo hin ta'in namni waadaa san guutuu dhabuudhaan yookiin beekumsa barbaadachuu dhabuudhaan ajaja irra kaamisan guutuu dhabuudhaan maasitaawaa fi dogongora akka inni ta'uu danda'u isa godha guutumaan guutuu beekumsi muslimtoota irratti dirqama. Reef haasaa kee keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa samii tana haararraa uumuuf fedhuu wayita haasoftu waa'ee istawaa kaastaa turte. Istawaan kun ammoo bakka seenti akkam ilaata jechuun dhimmichi dhimma aqiidaatii wal qabata. Istawaa jechuun qur'aan keessatti bakka torbatti himamee jira. Ati ammoo asitti istawaa aqiidaa san dhiistee istawaa jecha biraa fayyadamaa ta'e bakka samii addaan baasi. Ayatichi suuraa Fussilat boqonnaa 41 lakkoofsa 11 irra jira. Thumma istawaa ila samaa'i wa hiya dukhaanun jira. Samiillee ishii uumuudhaaf hamile. Haala ishiin haala turteen jira. Nama uumuudha barbaade yookiin hamile jechuutti ke istawaa ilaa kana. Jalqaba irratti dubbiin tun akkuma tametti dubbii aqiidaatii wal qabataa istawaa waan ta'eef kun dursarra wannanii fogochuudha barbaadu. Olteensi rabbii haqa. Istiwaa'an yaliiqu bijalaalihi wa 'azamatihi. Haala isaaf maliin akka isaaf malitti akka sammuun namaa kaartaa kaasuu hin dandeenyetti dizaayin gochuu hin dandeenyetti rabbiin arshii isaa ol ta'eetiin hin jira. Qur'aana isaa keessatti illee ala l'arshi istawaa kan jedhu bakkiitee torbatti fayyadameetiin rabbiin ol ta'iinsa isaa arshii irratti himata. Akka fakkeenyaatiif suuraa Aaraaf suuraa 7 lakkoofsa 54 irratti akkasuma suuraa Yunus suuraa 10 lakkoofsa 3 irratti akkasuma suuraa Ra'd boqonnaa 13 lakkoofsa 2 irratti suuraa Xaahaa boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irratti suuraa Furqaan boqonnaa 25 lakkoofsa 59 irratti akkasuma suuraa Sajdaa boqonnaa 32 lakkoofsa 2 irratti akkasuma suuraa Xumuraa suuraa Hadiid boqonnaa 57 lakkoofsa 4 irratti bakkiiteen torban nama qur'aana keessa dubbadde kuma isaatiyyuu alal arshi istawaa jedheetiin dhufa. Amma istawaan tuni ilaadhaan gaafa dhuftuu fi alaadhaan gaafa dhuftu garaagarummaan isiin kennitu maalidha? Sumastawaa ila samaa'i jedhe malee rabbiin sumastawaa ala samaa'i hin jenne. Ala jechuun prepositionii oonii agarsiisu yookiin abbaaf nazii gubbaa ta'uu agarsiisu. Ilaan immoo tarnirtu waa wahii gochuutti achi hamilu yookiin dubbii karaa waa wahii achi qabu jechuudha. Gaafa istawaa alaa taatu garuu prepositionii ala abbaaf naziidha yookiin gubbaa agarsiisa waan ta'eef waa wahii irratti ol ta'uu agarsiisa gaafa alaadhaan dhufu. Ragaallee gaafa fudhatu sumastawaa ila samaa'i wa hiya dukhaanun tanjeetuni istawaa ilaa kan jedhu kun gara uumuu hamliitti yookiin uumuu barbaadutti deebiti gaafa jiru qur'aanuma keessa jecha rabbiin suuraa Baqaraa boqonnaa 2 lakkoofsa 29 irratti jedhee fayyadama. Walladhii khalaqa lakum maa fil ardi jamii'an sumastawaa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samaawatin jaa. Kana jechuun inni isa wanta lafa keessa jiru hunda isiniif uume akkasuma samiillee ishii uume torban wal jalaa gubbaa godhee jira.
kana jechuun rabbiin samii tana guutumaan guututti faashineetu godhe maal gochuudhaan wal jalaa gubbaa samii torba gochuudhaan istawaa ilaan as bira jirtuu fi ammallee istawaa ilaan boqonnaa lakkoofsa 29 irra jirtuu fi istawaa ilaan suuraa Fussilat boqonnaa 41 lakkoofsa 11 irra jirtu guutumaan guututti hamiluu yookiin barbaadutti hiikama. Akkasuma Sheek Muhammad Saalih bin Uthaymin rahimahullah wa rahmatan waasi'a kitaaba isaanii fataawaa keessatti illee waan kana gaafatamanii jiran. Gaafa ibsarraa kennan kitaaba Majmuul Fataawaa warrasaa'il jedhu keessatti mujalada sadaffaa fuula 312 kitaabicha irratti istawaan tuni alaadhaan gaafa dhuftu ol ta'iinsa waan tokko irratti akeeka. Gaafa garuu ilaadhaan dhuftu karaa waan tokko gochuutti yookiin waa wahii uumuutti waa wahii fedhuutti akeeka jechuudha. Kan rabbiin irraa dubbataatiin jiru illee istawaa ila samaa'i gaafa jedhu samii irra ol ta'uu san osoo hin ta'in as biratti kan irratti hiikamu samii uumuudhaaf hamiluu yookiin barbaaduu isii ibsan of keessaa qabaa jechuudha. Sheek Muhammad Saalih bin Uthaymin akkasuma inni katiilee kitaaba isaa keessatti haala kanaan ka'a. Kanaafiyyuu dhimmichi dhimma istawaatii miti jechuudha. Ila torban bakkiteen rabbiin subhaanahu wa ta'ala qura'aana isaa keessatti alal arshi istawaadhaan fayyadame istawaa alal ilaan fayyadamne alaan gubbaa agarsiisa siin jeetiin torban sunniin warra alaadhaan dhufe qura'aana keessa kan jiran arrahmaan wa alal arshi istawaa jedha fakkeenya suuraa xahaa boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irratti akkasuma furqaaniin 25 irratti illee. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun Zaad Podcast torbaatti guyyaa tokko sagantaa keessummaa keenyaatiin istuudiyoo Zaad Podcast dhiyaannee sagantaa ajaa'ibaa sagantaa babbareedaa keessumatti filatamuudhaan isin biraan geenyudha. Har'as Xaahirii waliin sagantaa bareedaa sagantaa ajaa'ibaa keessattuu waa'ee saayinsii fi waa'ee quraanaa wal qabsiistee tiyooriidhaan kufaa ta'anii fi akkasuma immoo akkaataa saayintistoonni qorannoo itti gaggeessan akkasuma faaktii fi tiyoorii garaagarummaa isaa maal akka ta'e waan baay'ee kaasnee ilaallee jirra. Inshaallah sagantaan keenya hin jalqabame malee hin xumuramne sagantaa kana xumuruun baay'ee ulfaataadha. Sagantaa dheeraadha. Xaahir wantoota hedduu irratti qorannoo taasisaa ture. Inshaallah har'as wantoota isa dinqisiisan keessaa wantoota ajaa'ibsiisoo ta'an keessaa wantoota hedduu nu himuudhaaf deema. Sagantaan amma achi jiru sagantaa jabaa sagantaa cimaadha waan ta'eef hin fakkaatina haga xumuraatti nu waliin tura. Mee Xaahir sagantaa baay'ee bareedaa ta'e irra jirra waan ta'eef atis sadarkaa kanatti qorannoo kan kee bifa ajaa'ibaatiin nu dhiyeessuu keetiif galatoomi sin jechaati. Gaaffiiwwan itti aanutti sii dabra. Gaaffiiwwan itti aanu keessatti akkuma jalqabaatti deebiidhaan babbareedaa kana deebistuu abdii qaba. Gaaffiin kiyya amma sii jalqabuudhaaf barbaadu. Yeroo hedduu saayintistoota irraas agarra. Namoota amantaa biraa irraas agarra. Namoota amantaa hin qabne irraas agarra. Gaaffiidhaan kana yeroo hedduu. Quraanni kitaabota asiin dura irraa waraabaman yookaan ammoo yaadichi kun yaadota kitaaba asiin dura irraa dhufe jedhamee namoonni morman jiran. Yeroo itti yaadni isaaniitii fi quraanni wal galu yookaan ammoo yaadni isaaniitii fi quraanni wal didu yookaan waan dhugaa fakkaatu yookaan ammoo waan dhugaa ta'e faaktii ta'e wayi quraan keessaa argan kitaabota asiin dura irraa waraabame jedhan agarra. Kana irratti Xaahir maal jedha? Maashaallah bareeda. Ooma jiru kaaftee waan hin jirre hin kaafne. Namoonni ispeeshaalii hordoftoota amantaa biraa ta'an gaafa raajiidhaan quraana keessa jiru akkana dirree baaftee himtu nallee waan na mudatetu jira waan ta'eef kitaabota asiin dura irraa yookiin immoo kitaabota amantaa bu'iinsa quraanaa dura lafa jiran wayirraa fudhatame jedhanii amanan. Saayintistoonni illee gariin isaanii tiyooriin isaanii illee waan quraana ila dadhabaa ta'eef tarii wantoonni quraana keessa jiran kun ancient Greek civilization qaroomina Greek duraanii irraa waan fudhatame illee jedhanitti amanan. Rabbiin immoo yaada isaanii kana guutumaan guutuu quraana keessatti kuffisa beektaa. Yoo argitee jiraatte suuraa Nisaa boqonnaa 4 fuula 91 lakkoofsa 82 irratti quraanni kun osoo buufamni isaa Rabbi biraa ta'uu baatee silaa wanta biraa irraa taatee dogongora keessa jira jedha Rabbiin quraana isaa keessatti. Osoo buufamni quraana kana Rabbi biraa ta'uu baate kana jechuun Rasuulli sallallahu alaihi wasallam osoo quraana kana ancient Greek civilization qaroomina Greek duraanii irraa kitaaba Aristootil irraa fudhatanii tarii dogongorri kitaaba Aristootil keessa sun quraana keessa illee jiraachuu danda'a. Yookiin immoo kitaaba amantaalee biraa irraa osoo maddi isaa yookiin bakki inni irraa dhufe achirraallee ta'e akkuma kitaabilee amantaa biroo dogongoroonni keessa guute kana silaa dogongorootaa fi xanaaqudhaa tan contradictionidhaan keessaa guutamaadha. Garuu Rabbiin gaafa kana mararraa qulqulleessu quraanni akka buufamni isaa Rabbi biraa ta'ee fi tikni isaa Rabbi biraa ta'e illee quraana isaa keessatti akkuma reeftanii siif kaasee suuraan isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 82 irratti afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walaw kaana min indi ghayri illaahi lawajadu fi ikhtilaafan kathiiraa. Osoo buufamni quraana kana Rabbi biraa ta'uu baate silaa wanta biraa irraa taate isa keessa dogongoroota hedduutu argame Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kana jechuun amma quraana keessa dogongorri hin jiru jechaa jira Rabbi. Quraanni kitaaba tikfamaa ta'uu illee nuuf hima suuraa Hijr suuraa 15 lakkoofsa 9 irratti innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafidhuun. Quraana kana nuti buuse dhugumatti nuti tiksaa jira. Mee amma ancient Greek civilization yookiin warroonni Greek duraanii kitaabota filosoofii isaanii keessatti waa'ee argamiinsa samii fi dachii kana akkasuma samii fi dachiin kun maalirraa uumamee fi wanti hawaa keenya keessa jiru maali waan jiru ilaalchi isaanii kaasnee quraanaa wal bira qabnee haalaallu wal simatu wal himatu waan jiru irratti jechuudha. Jalqaba irratti akka Giriikitti filosoofii tokkotti amana. Filosoofiin sun illee afaanuma Giriikiitiin ex nihilo nihili fit jedha. Kana jechuun nothing comes from nothing. Salphamatti samii fi dachiin kun wanta hin jirre wahirraa uumamee jedhanitti amanan. Kana jechuun wanta silaa inumaa hin jirre waan hin jirretu waan jiru kan argamsiisa jechuudha karaa biraatiin. Yoo ilaalcha isaanii kana fuuneetiin quraanaa wal bira qabnu guutumaan guututti yaadni isaanii kun quraana irratti kufaa ta'eetiin argina. Filosoofiin kunillee guutumaan guututti kan inni keessa jiru kitaaba Aristootil keessatti Aristotle on the Heavens jedhu kitaaba 5 boqonnaa 25 hanga 27 jidduu jira. Kitaabicha illee gadi fageenya
dubbisee jira. Eeksni hilooni hilii fi jedhaniiti samii fi dachiin kun waanuma hin jirre uume jedhan. Guutumaan guututti ammallee ilaalcha ji'ooseenterizimiitti amanan. Ilaalcha ji'ooseenterizimii jechuun dachiin teenatuun palaanetota mara jidduu jirti. Palaanetonni martiyyuu lafa teenatanarra naannawan jedha. Saayintistoonni immoo ilaalcha kana kuffisanii ilaalcha hiliyooseenterizim jedhanutti amananii lafatu aduurra zoora jechaatti amanan. Kana jechuun aduun qixxee jirti. Palaanetonni biraa immoo aduurra soolaar siistamiidhaaf naannawan jedha. Rabbiin immoo subhaanahu wa ta'ala ilaalcha kanneen mara isaatiyyuu quraan isaa keessatti hin deeggaru. Kana jechuun gaafa palaanetonni kunniin adeemsa isaanii yookiin haala isaan ittiin marfata taasisan nuuf himu suuraa Anbiyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 23 irratti walladii khalaqa al-layla wan-nahaara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahuun inni isa halkanii fi guyyaa uume akkasuma aduu fi baatiillee uume marti isaaniitiyyuu orbiita yookiin falaka mataa isaanii keessa naanna'an jira marti isaaniitiyyuu orbiita rabbi isaaniif kaahisan keessa daakuu orbiita rabbi isaaniif kaahisan keessa karaa biraatiin suuraa Yaasiin suuraa 36 keessa illee numa jira jechuudha guutumaan guutuutti gaafa samii fi dachiin kun akka Giriikonni jedhan eeksni hilooni hiilii fitnatiin transform waan hin jirre irraa uumamte jedhan fuunee qur'aana jala kennu rabbiin akka wareetan siif kaase mastawaa ila samaa'i wa hiya dukhaanun jedha aararraa ishii uume aara turte uumamuudhaan duratti jedhee qur'aana isaa keessan nuuf hima isaan garuu aara sanuun fudhatanii guutumaan guutuu wal didan amma wanta Giriik jettu kana fuuneetiin hin qorannoo saayinsii qorannoo ammayyaa kanaa wal biraa kennu wareetan isiin kaasetii walii big bang jalatti there was a hot extremely hot dense wanta ho'aa wayitu ture ikunilleen gaashes aara ture jedhaniiti amanan qorannoon isaanii kun immoo qur'aanaan wal qonnameetiin hin jira guutumaan guutuu waan qur'aanaan wal qonnameef sirriidha jennee numa fudhannu garuu gaafa fuuneet wanta Giriikonni jedhanii amanan kana qorannoo ammayyaa kanaan wal bira qabnu qorannoo ammayyaa kana jalatti kufaadha sirrii miti garuu qur'aanni gadaa wanni tokkicha waan kan ittiin qoratuudhaaf lafa keessa meeshaan teknooloojii tokko hin jirti kan qur'aan isaa keessatti haala kana addeessee ifoomseetii hin dubbatu guutumaan guututti wanti Giriik duraanii jedhaniitiin amanan argama samii fi dachii keessatti waan hin jirre waan isaan beeknu magaalatti qullaa turte qullaa sanarraa uumamte jedhaniitiin amanan qur'aana jala yookiin immoo ilaalchi isaanii kun guutumaan guututti kufaadha kana jechuun as biratti osoo qur'aanni maddi isaa yookiin iddoo inni irraa dhufe akkuma warroonni qur'aana shakkan jedhan Giriikota irraa sotee dogongoratu keessa jira sababaan isaa Giriikonni waan hin jirre waan isaan beekamne qullaa irraa uumte jedhan rabbiin garuu aararraa ishii uume samii kana jedheetiin qur'aana isaa keessa nuuf hima san qofaallee kitaabilee amantaa biraatti yoo wal bira qabdee ilaalti fakkeenyaaf amantaan hinduizimii lafa keessa waggoottan 1000 hedduu tureetiin hin jira kana jechuun akka qorannoon googilii gabaasutti amantaan kun baay'inaan hordoftoota biiliyoona tokko ol qaba yeroo kana siin jedhu amantaan kun kitaabilee garagaraatti amana seera ittiin bulmaataa qaba akkasuma kitaaba amantii qaba kan of keessatti of danda'ee seera mataa ofiitiin socho'u jechuudha amma kitaaba isaanii kitaaba puranaa jedhu keessatti which is known as sacred book kitaaba puranaa kana keessatti kitaaba matsiyaa puranaa boqonnaa 2 lakkoofsa 25 hanga 27 jidduutti jalqaba irratti bishaan wahiitu ture jedhaniitti amanan at the beginning there was a water primordial water a water that was existing from the beginning of time bishaan uumamumaan jiru jedhan bishaan kana keessa illee immoo firii wahiitu jira jedhan firiin sun illee immoo turiinsa keessa hiraaniyaa garbaa suktaa taate kana jechuun naawun as cosmic egg killee taate jedhan killee kana kammoo garaa isii keessa gooftaa jira jedhan ammallee gooftaan killee kanarraa bahee jechatti amananii ammoo narraa fedhame maali killeen kuni bishaan keessa ture awwala killeen turre siidii ture sanyii wayii ture sanyichis killee ta'e akkasuma killeen kunillee immoo achirraa bahee lafaa fi samii ta'ee jedhanitti amanan kana jechuun gooftaadha Birahmaan achi keessaa bahee jedhanii amanan akka fakkeenyaatiif kitaaba Riigivee dubbisuu dandeetta kitaaba Riigivee kitaaba kurnaffaa faaruu 121 lakkoofsa 2 irratti gooftaan akka killee san keessaa bahee nima hima sun qofaa miti kitaaba Smriitii ilaaltee maanoo Smriitii boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti ilaaluma saniin jira achi keessaa bahee jedhanii amanan guutumaan guututti ilaalchi amantaan hinduizimii qabate argama samii fi dachii kanatti killee irraa uumamtee jira killeen sunis jalqaba bishaan keessa ture bishaan immoo primordialidha uumamaan jira jedhanii amanan gaafa immoo qorannoo isaanii kana fuunetti qorannoo saayinsii gadaa ammayyaa kana wal bira qabnu guutumaan guutuu kufaatee ergite garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti wanta samii kanarraa uume gaafa nuuf himu gaashas wanta akka aaraa ta'eetiin nuuf hima aaruma ji'aa jechuudha guutumaan guututti kitaabilee amantaa biroo irraa osoo waan waraabamu taateeti yookiin kitaabilee amantaa biraa irraa osoo waan fudhatamu taateeti silaa dogongorootuma akkaataa amantaa biraa keessa argamu kanatu qur'aana keessa argama qur'aan immoo kitaaba dogongora irraa qulqullaa'e karaa biratti iyyuu jechuudha kanaaf yaadni isaanii qur'aanni kitaaba amantaa biraa irraa akkasuma qaroomiina isin duraa irraa fudhatame jedhu haala kanaan kufaatee mul'ata sababaan isaa qaroomiina isin duraa dogongoraan guutamaadha qur'aanni immoo dogongora kamirraayyuu qulqulluudha ayyee kanarratti waan si gaafachuu barbaadu tokko jira sammuu keessan adeemaa jira dhimma keessatti deebi'uu barbaade dhimma kana keessaa bahee jechuudha xaahir yeroo itti barsiidhaan yookaan ammoo boqonnaadhaan qur'aanaa qabatu kanatti qur'aana keessaas hadiisa keessaas akkasuma immoo kitaabota amantaa biroo keessaas barsiidhaan akkanatti qomatti haffazuun hagamta ka chaalenjii godha akkam maal akkamii fayyadamta laata jalqaba irratti tasxiira laafiti marabbiiti rabbumatu dhaamiree qur'aana isaa keessatti suuraa Al-Imraan suuraa 3 lakkoofsa 159 irra jira fa idhaa adamta fatawakkal
على الله إن الله يحب المتوكلين جاء غافا وندو ينقول التيمور تيسيتو أبديك إن كيرب الرخاء لقوم التربي وروت سبرة النجالة تجي أني والله لا دانغا تري أكوا والله لو إنك سبرق ودي وقا سدي لا ما كيس تجرب بنجي رجع فرقو بيكتا والله قالت ربي جلت فارم كي يديك كات سري متى challenge تأثري ربنا غرغارين تتافد أقام نكيات تتافد يا فوزوك وجنة الناس الحمد لله أما منطقة سلاك أبو طلاف نمركيس يرو تكير بيسن كوات يو لما فاتري بين بوليسا واو غاسا دي أفرورا واي أمانتاتي والقبض كنا فزيقوت من قوتي كبدير أما منطقة مسيف كاسو كنا نرتي كوباين دوف تلني موجا في كروس تشيك قوتي نجافة تشاجر تواندي دراني متى كيسا كبا قدوم باسي وانسن دبر ربو ما كرد أنت تافد ربي مونا لا في سيف كيسا كبدير challenging كوا أرينا باسي آخر يوني تنلين أرين سبا إثارتي مال لانجر نيادا كنا مديس وانا كنا بازو قولو كان الربا كيسا اللي رو ولكن كيساني أتالا يا نوي تنالفون بريس ماتيريال لغا كشتي وان كانتي ولي كاكو نبرباتي سون كابو كلامم فردا بيبري أديم بريسا شيتي يادا نالفو وان غافينا توسانا هوندي سابي كوتن ديسو فوف غافت راتين كورات إرغراتي كورات بودا إلال شنموني وان سنرتي كابو والبرا في دي كومبير قول إتين لا سابا سنينا من تالي برا اللي أكان دركما إسلام ما برتول برا كابو فننا قول توكو سني لا في تمربي تربو مطلع لا في انت تافد يا رب الرفقاي أني مربي سافك أبيناني إن لله فنافك أبي وانتيف لا في الحمد لله ما شاء الله وانا جاب والله وانا جايباتي اما ربي نسيف هذا بلو آمين كان اقول ان شاء الله ومدك بتيك تيمول اتو كرب لي سيمول سو بدي قبنا اتم انت تافين دي سني عبد الله كنت يجور بعد إن شاء الله انا كيستي غرا توبيك هنا تادي بنو وان باي دو بستير توان باي قرات جرت وانت تو قرات كيسا قبتي تو كانو سيكا سو مرتي قبتي تو غرو ستنا كاسل قبرتي قبتي باي تجي غدي باي إيش دينكسيس وايا كسممو وايا يساوي تدقي فتوفي ويتهاسوي تقرأ تولي سأجايب ساتر أواسن في يتياد سوي يجراتي سورة نكاسن تلا قرآن كيسة تسوري بيسو قافتك سورة بقرة ولا شنا فايت دي مجار رجر آية تسواي بوك يا صاحبيكتا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها جاء لقمة ربين سالفته فكين يتاسسوا بوك يستهتي وانت إشي قباج رجع أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم إسان الربي إسان التأمنا فكين ربين تايز يكون رواته نفرة جاء وقال آل يتشاكي إسان فرة وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا الرد ربي تكفر نمو فكين كان الربي مال في قافة يدل به كثيرا فكين كان نموت هدته جلته ويهدي به كثيرا نموت هدته الليتين كجيلا وما يدل به إلى الفاسقين وان ربي فكين بوك انتاشي كان جلته هنجرو دان قدر بيسو تميل أراوته تملجي ربي فاسق توتملي والله قافة انت اللي تبيك تاقري قبل شيء أجايبه واني ربي كيسابان بابا ندو فيه نانينا أني كنو ننو في كيسا قبو درادو بطلي وانتيني دبرسارو إرقا قد داويته بد إرقا إسا كان بيكو داف جدي سابان نزول آيات الجلال سابان نزول سورة بقرة بقنا لما لكو سادق دمي جافول شنفا قرآن رجل كان روبا ونجرو ابن كثير كتاب إسا تفسير خيسة كايتي غاف ربين واهي البيسو تتيقو قرآن خيسة دباتو واهي تيسيسا دباتو أكسما واهي كنيسا دباتو أكسما واهي نملي ميتي دباتو منافقتون آياتا كان منافقو ماما دبالتا تران مؤمنتون نقروا دقا ربي براتا إفلتان يكينا دقا ربين كان دقا دباتا يعني غيبات توانساني أمانا تران وروني يهودا مو وروني هردوتا أمن دا جيوشتان قرآن قوسو لا يقلن مالف قرآن قوسان ستفاكات أكامتي ربين فكين يوان تتيقو تنافلتا مالف قرآن كيسا وان تتيقو كان هاسا جيتشو قرآن نقول جيتش ربي تيم تجاف أجندا يروسني قو أني تينكشنا قو جاتران سنيف ربين سورة نبوس إتي ربين سورة كان خيسة تكاهي مو مالي وانجل يو ساينتيفيك لي كيسا قبوتي لالتو بيكتا سي أجايب بس دينكسيس آتي جمع فرنهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ربين فكين يتاسسون سالفته ما بعودة بوكين اللي صوتاتي أما بوكين تدين بيكم قالوا ربي سبحانه وتعالى فيمنا يناوني فيدمات الإنجر مكا سالة ألا توقرسيسو فيدمات الإنجر القرآن ساخيسة ما بعودة قافل بوكي سالان ألا سندباتشات الإنجر فما فوقها وانشي قباجر اللي فوق الجون وانتوهي إرة توقرسيسة كي تفسيره تعالى سرما قدنا كيساتي بوكر رهاجراتو دكينا كيساتي بوكر رهاجراتو بوكيستاتي ربي فكينيتي تايسون سالفتو جان غارو فوق الجون كون غافا دايركتلي akka jiru sanitti hiiktu waan ishii gubbaa jiru jechaasan kenna maal bookee saalaan dhalaatan gubbaa jiru mee waan kana halaallu akka qorannoon bara 1922 akka lakkoofsa Awurooppaa baayolojistiin beekamaan maqaan isaa Welles Edwards jedhamu Frederick Welles Edwards jedhu qopheessetti maayikirooskooppii elektirooniitti fayyadamuudhaan kan jechuun akkuma reettani siif kaase maayikirooskooppii ija namaa rarrachaalee hedduudhaan arguu danda'u kan jechuudha isatti fayyadamuudhaan qorannoo bookee irratti taasisa bookee saalaan kormaatii fi bookee saalaan dhalaallee fudhata bookee saalaan kormaa kana gaafa qoratu qorannoo isaa keessatti nektaroota kan jechuun biqilaalee garaagaraa irraa kan sooratu qoratee irra gahuu danda'e garuu bookee saalaan dhalaa keessa wanti jiru bookee rabbiin qura'aana keessa dubbatan keessa citiin jiru mataa namaa hadocha beekta qorannoo isaa kanatti illee gaafa seenu bookee saalaan dhalaa tana gubbatti raammoo xiqqoo wayii arga raammoon tun illee ija ilma namaatii mul'attee argamuudha hin dandeettu isii
isiinis kan turtu sa'aatii 56 dugda bookee san irra turti. Bookee salaan dhalaatan irra turti. Raammoodha moo bookeedha sunillee? Raammoo xiqqoo hiiti ija namaatiin mul'achuu hin dandeettu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam laalanii irratti arguu hin danda'an. Wallaahi hin danda'an. Yoo rabbitti agarsiise malee. Innummaanuu jaalala isii gubbatti arguu hin danda'u. Garuu maayikirooskoopiin kun harkisee mul'isa. Gaafa rabbiin famaa fawqahaa jedhu bookee fi waan ishii gubbaa jirunillee fakkeenya taasisuun saalfatu jira. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maayikirooskoopii elektiroonii kana isaa fuudhan. Maayikirooskoopii elektiroonii jechuun diijitaal maayikirooskoopiidha. Jaarraa 19ffaa keessa dhufe. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waggaa 1100 maayikirooskoopiin kun dhufe dur isaa fuudhanii raammotan arguu danda'an. Har'aan taanani bookee fuudhee sodurii isii gubbatti ilaale waan akka irratti arguu danda'u. Maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala bookee uumamtoota gurguddaa kanneen dhiise gaara dhiise gaala dhiise waan silaa xiqqoo qalbiin namaa keessi namaa laalu qilleensaan cabdi yookiin qubaan macalaatee dhiyaatu tana keessa iccitii akkanaa kaayee qura'aana keessatti fakkeenya ittiin fudhatan jedhu gaafa laalu ajaa'ibsiisu eegalee beekta. Famaa fawqaha waan ishii gubbaa jiru raammoo xiqqoo itti dugda isii gubbaa jira jedha Frederick Wallace Edwards. Amanuu dadhaban baayoloojistoonni Chaayinaa qorannoo isaa kana qoratuu qabna jedhanitti bookee fuudhanii gaafa qoratan isaanillee bookee gubbatti raamamatan argan. Ammallee bookee salaan dhalaate jechuun jireenyummaan isiitiyyuu jireenya ilbiisota xixiqqoo maraan garaagarummaa qaba. Akka fakkeenyaatiif gaafa qaama namaa teettee dhiiga qaama namaa keessaa harkistu yeroo baay'ee ni argina. Bookeen saalaan kormaa dhiigatti hin fayyadamu dhiiga qaama namaa keessaa harkisu. Garuu bookeen saalaan dhalaatuun killeedhaan isii barbaachisu hormaataaf produce gochuudhaaf pirootiina fi ayiranii gahaa ta'e isii barbaachisa killee hormaataaf qopheessitee sanyii horuudhaaf bookeen saalaan dhalaatuun qaama namaa teettee gaafa qaama namaa keessaa dhiiga harkiftu beelooyitee tarii dheebotteetii miti. Horuu barbaadde waan ta'eef horuudhaaf immoo dhiiga isii barbaachisaa dhiiga san keessaa pirootiinaa fi ayiranii gahaa san waan barbaadduuf qaama namaa teettee qaama namaa keessaa dhiiga san harkifti. Adeemsi isiin qaama namaa teettee dhiiga qaama namaa keessaa harkistu adeemsa doktortoonni har'a yaala baqaqsanii wal'aanuu kennan itti fayyadaman hunda itti fayyadamti. Qoffee qabdi bookeen tun. Qoffeen isiin kun immoo of keessaa qoffeelee 6 qaba. Qoffeeleen 6 kunniin iyyuu hojii garaagaraa qaba. Gaafa qaama namaa teettee dhiiga nama keessaa harkiftu namticha san keessaa pirootiina barbaadu kanaa fi ayiranii barbaadu kana argachuu danda'a waan jiru adda baafattee beekuu qabdi. Nuti gaafa buna nuu kennan bunni kun aanan qabaatu jaalallee beekna. Soogidda qabaatuu fi sukkaara qabaatu isaa garuu dhamdhamnee addaan baafachuu nu barbaachisa. Isiin garuu qaama namaa keessa pirootiina jiruu fi ayiranii qaama namticha san keessaa barbaadu abbaa keessaa argachuu dandeettu dhamdhamuun osoo hin ta'in laaltee hafuura qaama isaa keessaa karaa alaatti bu'uura rabbitti agarsiisa. Laaltee beekuu dandeetti. Ibalurraan argadhaa beekte nama sanarra dhiqeteetti. Wanni haasaa jiru waan bookeeti. Ajaa'ib. Ooma ishee irra jira. Wanni kun bookeen fakkaatu beektaa gaafa gabbuutee dubbattu. Nuti yeroo nu dirmammeessitee shifiniinii warra arginuuf qaama keenya irratti dhiiga siin harkistu qofa argina. Garuu adeemsiin qaama keenya keessaa dhiiga siin ittiin harkistu sirriitti nama dinqisiisa. Kanaaf kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qura'aana isaa keessatti isii taate wanta isii gubbaa jiru san illee xiqqeenna keessatti fakkeenya ittiin fudhachuun saalfadhu jedha. Si ajaa'iba garuu akkaataan jedhi lamaan dhiiga itti waraabatan nama keessaa wal fakkaataadha. Adeemsuma bookeen saalaan dhalaatuun qaama namaa keessaa dhiiga harkistu kanaan raammoon xiqqaan isii gubbaa jiru sun illee dugda bookee irra jiru kun isii keessaa dhiiga harkisanillee. Sa'aa 56 fi isii keessaa dhiiga xuuxee irraa balali'a. Ni argata jechuudha. Isiin nama keessaa yookiin horii irraa fudhatti inni immoo dugda isii irraa fudhatee deema. Gaafa qaama namaa irra teettee dhiiga harkiftu jalqaba irratti gaafa qaama namaa irra teettu ilkee yookiin qoffeedhaan 6 qabdu keessaa qoffee jalqabaa kan bifa maadanzaja yookiin hadoochaatti fayyadamtu kana fayyadamti. Gogaa namaa irra gaafa teettu sun qoffee saniin gawwaraante gogaan namaa kun of keessaa darmisii qaba waan ta'eef seensu godha fiil godha waan itti deemaa jiru kana guutumaan guututte jechuudha. Garuu akka inni seensu yookiin fiil gochuu hin dandeenyeef gogaa san hadoochuun dirqama waan ta'eef qoffee 6 qabdu keessaa qoffee jalqabaatiin gogaa san maadanzajaa bakka san gawwaraante. Erga gawwaraante booda gogaan naannoo san jiru kutaa san jiru hin hadooda. Erga hadoode booda wanna tiinaa qabataa deemtu. Qoffee 6 keessaa takka fayyadamti. Itti aansuudhaan qoffeelee 5 hafan keessaa qoffee tokkoon kan akka magaaziitti fayyadamtu. Kana jechuun billaa isii kan ilkaan 49 of keessaa qabuun qaama namaa gadi qalti. Bookeedhaa beeki. Qoffee isii keessaa ilkaan 49 kan of keessaa qabu kanaan gaafa gadi qaltu guutumaan guututti erga gadi qaltee blood stream yookiin ujummoo dhiigaa kana bira gadi baafte dhiiga silaa harkisuudhaaf barbaadu san biratti karaa baafatte gogaan namaa kun amala uumamaatiin deebisee of suphuu qaba. Dhangala'aa of suphuu karaa alaatti gadhiisa waan ta'eef gaafa gogaan kun walitti qalameetiin hin dhiifamu taate walitti deebi'ee of supha. Akka walitti deebi'ee of hin suphineef immoo qoffee isii haftee afran san keessaa qoffee lamaan addaan qabdi. Erga addaan qabde booda blood streamii kana jechuun blood vessel ujummoo dhiigaa kana sirriitti akka argattutti awwaala gadi qaltee booda erga addaan qabde ujummoo dhiigaa kana sirriitti argatti. Gaafa ujummoo dhiigaa kana sirriitti argattu qoffeen isii lamaan haftee kun keessaa qoffeen inni jalqabaa dhiiga ittiin xuuxuudhaaf gaafa isii fayyadu sababa dhiigni namaa kun uumamaan furdaa ta'eef qoffee isii san keessa akkasiin barbaadee deemuuf hin danda'u. Kanaaf qoffee lamaan jiran keessaa qoffee tokkoon gorora isii anticoagulant ta'e farra itita dhiigaa ta'e walii galatti dhiiga ititaa kana dhiiga haphiitti deebisu kana dhiiga namaa keessa gaxxabbu gooti. Gaafa dhiiga namaa keessa gorora isii kana cobsitu yookiin buuftu dhiigni namaa kun furdina irraa karaa haphinnaatti deebi'a. Gaafa haphii ta'u immoo ujummoo isii 6 hafteef keessaa tokkoon sirriitti ol harkisuudhaaf isiidhaan mala waan ta'eef dhiiga san keessa qulqulleessaa ol fudhatti. Gaafa dhiiga san fudhattee waa marra geessitee irraa kaate gogaa isaa wal cuftee fi bararti. Kana jechuun guutumaan guutuu dhiiga san wanti isiin fudhatteef soorataaf tarii gabbina qaama isiitiif osoo hin ta'in hormaataaf to produce the egg killee hormaataa kana produce gochuudhaaf guutumaan guutuutti pirootiinii fi ayiranii gahaa isii barbaachisa. San immoo dhiiga
harka keessaa argatti. Horii ta'uu danda'a, dhiiga namaa ta'uu danda'a. Isiidhaaf garuu caalmaatti filatamaan dhiiga ilma namaa keessaa sirriitti jaallatti jechuudha. Ammallee immoo kan isin ajaa'ibu yoo hayawaanota garii especially ilbiisota xixiqqootaniin garii baay'ee isaanii ilaalte. Allaattiin gurguddaallee rooba keessan balali'u. Sababaan isaa gaafa bokkaan yookiin roobni garmalee roobu kara mana isaatti yookiin kara hundoo itti godheetiin rooba san dabarfata. Bookeen garuu warroota kanaan garagara. Bookeen xiqqoon ija keenyaan gaafa laallu qilleensi caccabsu fakkaatuun dirsaa roobaa gurguddaa keessa illee bararuu hin dandeetti. Copni roobaa tokkichi qaama bookee dhahuu jechuun akka fakkeenya konkolaataan garmalee fiigaa jiru qaama namaa dhahuuti. Konkolaataan garmalee fiigaa jiru gaafa qaama namaatti bu'u maashaadhaan qaama keessan hedduun caccabsa. Akkasuma roobni kun gaafa qaama sii dhahu qaamni sii kun hin caccabu. Hooluun qaama sii hin citu. Sababaan isaa rabbiin qaama sii xiqqaallee godhee uumu bakka sanitti akkasiin jajjabaattuuf egzooskiliitanii wanta akka pilaastikaatiin qaama sii kana cufee jira. Walumaa gala qaamni sii kun gaafa roobni dhahullee akkasiin hin caccabne yookiin dirsaa roobaa san dandamattee akkasiin deemtu sii gargaara. Bookeen tun jechuudha. Haadha khalqullaahi fa'aruunii maadha khalaqa alladhiina min duuni. Ammallee gaafa dukkana keessa yookiin halkan keessa ifnanni mana hin jiru. Manni cufaa. Garuu isii mana keessa yoo jiraate dukkanuma san keessaan harka uffata halkanii jalaa qaccamee yoo gabbaasee harka isaa irra qubattee harka isaa kan dirmammeessiti. Akkamitti argiti? Dukkana ilmi namaa keessatti arguu hin dandeenye keessa argiti. Argiinsi isiillee immoo argiinsa hayawaanota kaaniitiin sirriitti garaagarummaa qaba. Argiinsa keessa kan daran nama ajaa'ibu. Kabiraallee jiraachuu danda'a garuu kan bookee kun garmalee nama ajaa'ibsiisa. Leensiilee sadi jalatti kenneefi lama jalatti. Leensiileen kunniin immoo akka isiin dukkana keessatti waa arguu dandeettuu fi akkasuma hafuura qaama namaarraa alatti bahu akka detect gootu isii gargaara. Fakkeenyaaf isiin ilma namaa dukkana keessa illee yoo jiraate fageenyarraa ilaaltee arguu baattu foolii isaa yookiin hafuura kaarban daayioksaayidii inni qaama keessaa kara alaatti ekseel godhu kana ijaan arguu dandeetti. Sababaa kaarban daayioksaayidii inni kara alaatti baasu kana keessaan pirootiinaa fi aayanii gahaa qabu kana dhiiga isaa keessaa argachuu danda'a yoo beekte nama san detect gooti. Walumaa galatti faana 60 fuura dafqa qaama namaarra jiru suuftee seensu gootee beekuudha dandeetti. Kana jechuun bookeen dukkana kamuu keessa yoo jiraate manni keessa ifaan illee yoo hin jiraatin nama hin argiti. Waa addaan baaftee arguu ni dandeetti jechuudha. Iciitii kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa keessatti beekaa ittiin hin saalfadhu bookees ta'e wanta bookee gubbaa jiru sana osoo fakkeenya taasifadheedha. Mee waan rabbiin bookee gubbatti dubbatisan. Famaa fawqahaadha. Fawqahaa gaafa jennu dugda ishii yookiin ishii gubbaa wanta jiru jira. Guddina keessatti illee ni hiikamaa tafsiirichi isaa sirrima. Diqqeenna keessatti illee ni hiikamaa sirrima. Guddinatti bookee ol diqqeennatti illee bookee gadi illee yoo ta'e. Garuu aayanni kun istireetii gaafa famaa fawqahaa waan ishii gubbaa jiru keedhu kan akkuma inni jiru sanii daayirektilii hiiktee waan ishii gubbaa jiru jechuu kenna fawqaa waan jedheef. Wanni ishii gubbaa jiru kun meejii xiqqaa wayiiti. Meejiin kunneen ija namaatiin detect gochuun sirrimatti ulfaataadha. Meeshaa maayikirooskooppii elektiroonii ani kan Frederick Wallace Edwards bara 1922 akka lakkoofsa Awuroopaatti dugda ishii gubbaa qoratee erge akkasuma baayoloojistoonni Chaayinaa illee waan kana fudhanii qoratanii argan. Innis haaluma isiin qaama namaarra teettee yookiin qaama wanta wahiirra teettee dhiiga nama keessaa saggootu xuuxuu kanan isii keessaa dhiiga san xuuxeetiin hin deema. Sa'aatii 56 dugda ishiitti maxxanee isii gubbaa tura sa'a 56 saniif waan barbaadu irraa argatee nanni balali'aa irraa ka'e. Haala isaa kana yookiin waa'ee raamoo sanii qo'atuudhaaf sirriitti meeshaa gurguddaa barbaada. Sababaan isaa oguunni balali'uu meeshaadhaan jala bu'anii sakatta'an malee dugda ishii irraa kaanaan beekuun yookiin bakka tana buuteen isaa ijji nama detect gochuu hin danda'u. Gara malee xiqqaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf rabbiin bookee haahaaf wanta ijaan mul'attu waan ija namaatiin hin mul'anne ka dugda ishii gubbaa sa'a 56 taa'u san isaa osoo fakkeenyaan fudhadhe hin saalfadhuu jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf rabbiin icitii gurguddaa fi waan hagana gofu bookee keessatti beekaaf fakkeenyatiin taasifata. Fakkeenya rabbi taasisu kun garuu munaafiqtoota munaafiqummaa dabaleef warroota Yahudaa ta'an immoo mormii Qur'aanaa dabaleef mu'mintoota amma alladhiina aamanuu faya'lamuuna annahu alhaqqu min rabbihim isaan rabbitti amanan dhugaa ta'uu beekan jedha fakkeenyi kun osoo haala kana ibsamullee baate nama amanna rabbiin keenya dhugaa dubbate subhaanallah. Kanaaf rabbiin gaafa waan akkanaa kana Qur'aana keessatti dubbatu gaafa waan inni akkana dubbate kana immoo bira geettee ilaaltu akkamiin ajaa'ibsiifne sirriitti nama ajaa'ibsiisa. Kanaaf rabbiin afalaa yatadabbaruun Qur'aana keessa deddeebi'eedha beekta. Xiinxalaa nuun ji'a uumamni xixiqqaan Qur'aana keessa jiru kan rabbiin fakkeenya ittiin fudhate marti iccitii dhabeetii miti. Rabbi uuma keessatti fuudhaaf fakkeenya ittiin saatifata. Uuma keessatti beekaaf fakkeenya ittiin taasisa. Fakkeenya inni taasisellee mu'mintootaaf imaana dabala. Warroota rabbitti kafareef immoo mormii malee waan biraan eda'u. Bookee immoo haala ajaa'ibaatiin tadabbura ajaa'ibaatiin nu dhiyeesteerta. Maashaallah galatoomii ulfaadhu. Garuu osoo itti nu dabalte kan jedhee yaadu waa'ee tiisisaati. Waa'ee tiisisaa akkanatti noormaalii yoo ilaalte tiisisni waan fokkataadha. Bakka fokkataa malee hin taa'u. Garuu rabbiin Qur'aan keessatti waa'ee tiisisaa yoo dubbatu tiisisayyuu uumuu hin dandeettiin jedhee ittiin dhalaa ture. Iccitii tiisisaa wanni addaa maaltu jira wanni itti argite wanni ati dubbiste wanni ati agarte jira laata tiisisni Qur'aan keessa jira waan ta'eef. Tole bareedaadha. Gaaffii na tamma kaaste kun wanti tamma gaafatte kun jechuun Qur'aana keessa rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhee walgala sanillee kan suuraa hajj suuraa 22ffaa lakkoofsa 73 irra rabbiin gaafa Qur'aana isaa keessatti nuuf addeessu tiisisa kana uumuu hin dandeettan warroonni rabbii gadiitti jiran tiisisa kana uumuu hin danda'an fakkeenya jedhu fayyadamee
الرجيم سونس آيات تربات مسد فارجرا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا نموت فكين سنين تاسي فميت ننجرا دقي فردا إن الذين تدعون من دون الله إسانا نسي ربي قلت وما أجتني تكبرتن لأننا ما قاف ربي قلت وانت ويقبر ونن سر التكتين وبط ورباد بخيتي كانت دبينا سراك أبيكتا توكو ربي قلت وان بلاك قبر وكون سمي في دتشي أنا فسيلي وان إني قبر وسنت أومي جئتين أمانة خنيتشون آيان كنا سبرت وان رورني إسي ربي قلت تكبرتن قافا يوروني إسي ربي قلت وامر أوما جتني تنين إسي تكبرتن إتي أمنتن سنجتشوف كيسا قبر إن الذين تدعون من دون الله إسانا نسي ربي قلت وأوما وقبرن جتني تنين إتي أمنتن كنين لا يخلقوا ذبابا وأمونها هفو تيسيسا أموهن دانجا سمي قدوا أغنى جيتو خنا أمونها هفو دتشي أمونها هفو لمن ما أمونها هفو غارا في قال أمونها هفو لافتو وانتكو إجانجزي لالتو ويتي إجالاتو سيدكاتو حالا إسا ويتلالتو سيفوكي سجيب بسيسو خنا إسا أمونن دانجا ولو اجتمعوا له أصو إسا أمو كيستو والغاني مرتو أصو والغي سمي في دتشي وأمونها هفو تيسيسا أمو هندن دانجا ربي مالي ونيني تيسا فكيني فلتي فسكيستي غالا جنة غارا هنجن سمي في دتشي جن تتبين في وانت سلا وروني ربي قدت قبر من كوني قوتشو هندن واتك قوتشو هندن إسان دتبول إتشاف ربي سبحانه وتعالى كوان كان كايف آيان يكوني تيتي لما فكيسا قبوان تيف قدنجيسو أسمرات عباد إتني تنراهي كودا برباد تيسارة Fly is a small creature containing a universe of intelligent design demonstrating a power far beyond human capability تيسا يجون البيسة تيكو غرو بشاوان تكنولوجيا الدنيا كان خيسا جران هندر وانا ما جايب سيسو قبو أكاسو ما دنديتين إسا أمو دنديتي أنا ما تيسريتي غراغرون ما كان قبو مال كيسا تبيك ربين تيسا كان أمو دنديتان كان جيوف توقفا تيسا يجون روبا أي ورقيتي جراتي وانتوتا سماوا وانتوتا بلفتا أنكني رتا غافا وان سماوا رليتاو سمين وان سنة راهي تري سمي yeroo hedduu yoo saree dhukkubaa deemoo argite foon summii qabu nyaachisan nama du'a hantuuta summiin du'e adurree nyaattee tariin dhukkubsatee tarii duuka duuti ilmi namaallee waan summii qabu gaafa nyaatu nama du'a garuu tiisisni wanta summiidhaan du'e ta'e wanta akkanumaan du'e ta'e waa mararee numa qubata garuu wanta akkan ta'u miidhamu tiisee jechuun qaamni isaa baattoo baakteeriyaati baakteeriyaadhaan akka iikoolii san qofaa miti kooleraa fi salmoneellaallee qabateetiin deema farra dhukkuboota hedduu yookiin karaalee dhukkuboonni hedduun namatti hin ta'uu danda'a akkasuma of keessaallee antibaakteeriyaa of keessaa qaba akkuma baattoo baakteeriyaa ta'e kan antibaakteeriyaa jechuun qoricha baakteeriyaa san ittiin ajjeesu jechuudha salphamatti of keessaa qaba akka fakkeenyaatiif tiisni gaafa wanta baakteeriyaa qabu tarii immoo wanta summii qabu sooratu waan summaawaa sooratu kana gara qaama keessaatti ol dabarsu qaamni isaa kun kan keessa jiru walumaa galatti antibaakteeriyaa yookiin immoo antidootii baakteeriyaa sanii qaba waan ta'eef baakteeriyaa alaa foreign objectii kara qaamaatti seenu kana ajjeesaa yookiin qulqulleessaatiin kara garaachisaatti ol dabarfata jechuudha mallee yeroo hedduu tiisisa balali'uu ni argina tiisni kun akkaataan balalii isaa akkaataa balalii allaattiilee kamiitiin iyyuu garaagarummaa qaba boo keessi yoo taate daayirekshinii tokkorraa kara biraatti akka barbaade deebi'uu hin dandeettu garuu tiisisni gaafa harki kan kee qabuudhaaf deemu kallattii harki kee irraa keessan osoo hin ta'in faallaa kallattii harka keetti ka'a ajaa'iba maaliin harka kee keetti dhufu kana beeka yeroo hedduu osoo atiin hin qabin wasati xaxxuras yalaa utaal fuulli isaa mataan isaa kara kaabaa yoo garagale ati kara kibbaatiin qabu yoo deemtu sima jalaa kee eewarar maalii waan san beekuu danda'e waan jedhu kaasuun barbaachisaadha tiisisni ija lama qaba ija lamaan kana keessa garuu leensii sadiin kenneef rabbiin akka ba'uudaa reeftana kaafne moskiiroo leensiilee kuma sadii hanga kuma afurii par ija takkattii keessa kenneef ija takkattii keessatti leensii agartuulee kuma sadii hanga kuma afurii qabaa ija lama keessa kuma jaha hanga kuma saddeetii qaba ijji isaa kunillee qaama isaa guutuu riversi godhee kallattii maratti arguu danda'a kana jechuun digirii 360 iddoo inni jiru isaa waan marsee jiru guutuu arga allaattiilee kamuu keessaa ilbiisota kamuu keessaa kan akka isaatti waan naannawaa san jiru addaan baasee arguu danda'u hin jiru leensiileen isaa kunillee wanta xixiqqeen irraa hanga atamii yookiin dhukkee atamii xiqqoollee taatu ni arga addaan baafata ammallee ittisiisa qaamni isaa guutuun sammuu isaa hojii dalaga qaamni isaa guutuun gaafa sammuu isaa hojii dalaga jennu fakkeenyaaf kooluu qaba kooluulee lama qaba kooluulee lamaan san jalatti kilab sheepad haltireesii qaba kana jechuun wanta akka shiboo jirtu lamaan wahii kooluu mirgaa fi bitaa jalaa qaba wanti akka eboo jirtu yookiin shiboo xixiqqoon tuniin tan kooluu lamaan jala jirtu addiishinaal seensariidha kana jechuun miiraa fi wantoota garaagaraa akka waan isatti dhufu kana guutumaan guutuu addaan baafatee beekuuf isa gargaara gaafa osoo kara kaabaa deemaa jiru kara kibbaa naannahuudha barbaadu wanni inni itti fayyadamu heeltiresiisanii isiin suulleen kara diiteektara yookiin immoo kan kallattii inni silaa balali'uu barbaadu sanitti kallattii kaafii deemu isiidha sammuu isaa hojii dalaiti ho'a qaama namaa irraa bahu haala teempireecharaa haala qilleensaa kanniin heeltiresiisaniin adda baafatee beekuudha danda'a kana jechuun gaafa ilmi namaa harki isaa qabuudhaaf itti kalaahu wanti wahiisi qabuuf siddeemaa jira ijjis numa arga ija qofaa miti kallattii jalaa itti balali'uu qabullee ka addaan baafatu kooluu isaa jala kilab
shepherd hill tursiisan. Hill tursiisantu akka inni kara kaabaa yoo jiraate namtichi kara kibbaa ilaa badiitti. Kana jechuun harka ilma namaa laafaa kanaan qabuun sirriitti ulfaataadha eegti saayintistoonni. Guutumaan guutuutti isa kana jechuudha. Sababaan isaa directioniidhaan wanni wahii isa qabuudhaaf deemu guutumaan guutuu detect godha yookiin addaan baafatee beeka waan ta'eef hogguu asii wanti wayii itti deemu digirii 360 waan naannawaa isaa jiru guutumaan guutuu waan arguu faallaa waan sanii balali'a jechuudha. Ijoota lama keessa leensiilee 6,800 qaba. Kana jechuun ifaadha. Wanni rabbiin uumuu dandeettan jedhuuf tokkoffaa zaanni isaa xiqqaatullee waan gaalli hin qabneef keessaa qaba. Waan gaarri hin qabneef keessaa qaba. Xiqqaattee hin qabdu beektaa wanni rabbii uume. Rabbii waa mara keessatti iyyuu iccitii kaayatiin hin jira. Rabbiin uumaa keessa beekaa waa hundaa ta'e. Wanta uume kana gaafa raanuu dheeressu iccitii asraara dhokattuuf mul'attu iccitii gubbaa jalaan jirtu bitaa mirgaan jirtu keessaaf alaa hin jirtu waan san keessa beeku dirree babaasee nuyi. Ilmi namaa waan kanarra gahuudhaaf gadaa kana keessa meeshaawwan teekinooloojii jajjabatti fayyadama. Haala kanaan rabbiin kan keeyyattoota isaa dandeettii isaa qura'aana isaa keessatti namaaf addeessu. San qofaa miti tiisisa rabbiin san irratti hin dhaaban yookiin uumuu hin danda'an qofa icharratti illee hin dhaabanne. Wa'ii yaslubuhumu dhubaabu shay'an laa yastanqidhuhu minhu jedha. Dha'ufa xaalib wal maxluub. Osoo tiisisni wanta wahii isaan jalaa fudhate isaan jalaa butee deeme isaan jalaa hate wanta san irraa deeffachuudha hin danda'an. Kan rabbii gaditti waan biraa gabbaruuf akkasuma kan rabbii gaditti gabbaramullee dadhabaa ta'e jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Isaan rabbii alatti wanta biraa gabbaran jalaa tiisisa uumuu hin danda'anii kaahee isa uumuunuu haafu osoo inni waa jalaa hate kutaa kutaadha beekta. Uumuu fi waa wanni nama jalaa fudhate nama deeffatu jechuun waan garaagaraa qaba. Tiisisa waa fudhate jechuudha. Osoo wanta wii jalaa fuudhe namoota ilmi namaa gabbaru kana jalaa ilma namaa jalaallee irraa deeffatuu hin danda'an jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Iccitiin. Ifaadha. Jalqaba irratti tiisni gaafa wanta wii hatu hin kaatu akkan tuuta waan akka fal'aana fa'aa kan dhadhaa qabu fuudhee boolla keessa galfatu. Inni waan hatu kana guutuu soorataafata. Kana jechuun nyaataaf fayyadama. Asbiratti waa tokkotu jira. Saayintistoonni gaafa tiisisa qoratan tiisisni guutumaan guututti ilkaan hin qabu jedhan. Ilkaan hin qabu jechuun kun inni waa nyaachuu hin danda'u jechaa miti. Garuu warroota ilkaan qaban caala waa bulleessee nyaachuu danda'a. Kana jechuun naafisir haywaanota biraarrallee sirriitti inzaayimoota midhaan ittiin daakuu qaba. Kana jechuun additional digestive qaba. Extra oral digestive qaba. Extra oral digestive jechuun kutaa qaama ala nafa isaatiin argamu kan nyaata garaagaraa daakuudhaaf isa fayyadu. Tiisisni gaafa wanta wahii si jalaa hatu jalqaba waan si jalaa hatu san cal jedheetumaan gogaa san waliin galfatu sababaan isaa ilkaan ittiin bulleessu waan hin qabneef. Mataa sukkaaraa takka fudhatee haa jennu. Gaafa mataa sukkaaraa san fudhatu sukkaaraa san cal jedheetiin hin jiraa san hin liqimsu. Gorora isaa sukkaaraa san irratti gad dhangalaasa. Gororri isaa kun immoo wantoota jajjaboo kan irra gaafa bu'u bifa solid formirraa kara liquid formitti deebisee liquify godheetiin mouse part isaa sanii kara keessa tolsa godha. Kana jechuun xuuxa jechuudha. Tiisisni gaafa wanta jajjaboolee nama jalaa hatu dafee dhangalaasa kara dhangala'ootti deebisa. Kanaaf kan rabbiin wa'ii yaslubuhumu dhubaabu shay'an laa yastanqidhuhu minhu. Osoo waayyuu jalaa fudhatee irraa deeffachuu hin danda'amu. Why this is scientifically impossible? Saayintistoonni maaliif hin danda'amu wanti kun jedhan irraa deebisu. Sababaan isaa tiisisni gaafa wanta wayii fuudhu maayikiroo sekendii keessatti fuudhuuf baysuun takka gororri isaa qofti waan sana irra bu'uudha. Gororri isaa irra buusee baysee balleessa. Haala fiizikaalii waan si jalaa fudhate sana akkasii argachuu hin dandeettu keemikaalaan jijjiiree sii kenna. Wanti si ajaa'ibu ammas tiisisni gaafa soorata wahii soorachuudhaaf soorata garaagaraa irra taa'u qammasee ilaalu. Maawus paartii isaa sanii qoffee isaa sanii tuttuqeetii miti. Reefta namaa siin jedha qaamni isaa guutuun sammuu isaa wajji dalagaa siin jedha. Rabbiin miila fuulduraa isaaf kenne san keessa akka arrabaahitti dhamdhama waan addaa waa baafachuu danda'u isaaf kenna. Sababaa inni baakteeriyaalee garaagaraa baatee deemuuf iyyuu miila isaa sanii wantoota fofokkatoo mararra taa'a. Sababaa miila isaatiin irra taa'uuf ittiin dhamdhamee ilaaluuf miila duubaatiin gaafa taa'u miila duraa kan akka harkaa jiru saniin tuqeetiin wanti isin sooramu walitti lallaaqee ilaala. Ogguu hedduuti akkanatti waa walitti rirriiguu ni argina. Miila isaa sanii irra taa'a. Gaafa miila sanii irra taa'u miilli sun immoo wanti kun soorataaf hin ta'amu hin ta'u waan jiru akka inni addaan baafatee beekuuf isa gargaara waan ta'eef sammuun isaa wanni kun nyaataaf sii ta'a fudhadhuudhaan maawus paartii isaa san gabbaasee saggoodha waan dhangala'aa yoo ta'e jajjaboollee ta'e irra taa'ee fudhatee bada. Kanaaf waan inni irra qubate irratti wantoota akka baakteeriyaa iikoolii salmoneellaa fi akkasuma kooleraan kunniin dhufuudha danda'an sababaa isaatiin. Gaafa waa'ee tiisaa kaasne erga kaasne hin hafiniti jecha ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam jedhan tokko na yaadachiisa. Rasuulli rabbii salaatu rabbii wassalaamu alayhi hadiisa isaanii kan sahih Bukhaarii keessa jiru keessatti wanti isaa waan dubbatan wayii qaban. Wanni sunneen immoo waan sirriitti nama dinqisiisu. Hadiisa sahih Bukhaarii mujalada afuraffaa kitaaba dawaa boqonnaa toba hadiisa 33 irratti ergamaan rabbii salaatu rabbii wassalaamu alayhi kana jedhan. If a fly falls in the drinks of any one of you yoo kan tiisisni dhugaatii tokkoon keessanii keessa kan bu'u taate dhugaatii san gadi naqinaa jira. Gadi naqinaan tuni tan dirqamaatii miti namtichi yoo jibbe gannaquu danda'a. Gannaqanii israafa gochuu irratti tiisisuma seene san keessa gad dabarsaa baasa isa keessaa darbaatii dhuga. Sababaan isaa tiisisni kooluu isaa tokko jala dhibee qabatee deema kooluu isaa isa mirgaa jalatti garuu dawaa dhibee sanii qabateetiin deemaa jira. Akka qorannoon bara 2020 akka lakkoofsa Awuroopaatitti qorattoonni Austraaliyaa waa'ee tiisaa irratti kaahan. Hadiisa ergamaa rabbii salaatu rabbii wassalaamu alayhi kanaan guddaa tokko walqunnameetiin hin jira. Fakkeenyaaf qorannoon isaanii kuuleen nutritional and vitaminology kan jiru jalatti kan ramadamu guutuu gaafa tiisisa qoratan bishaan iikoolii baakteeriyaa iikooliidhaan balfame yookiin faalame wahiitti qaruuraa wayii keessa naqanii bishaan san keessa fuudhanii tiisisa kaan. Garaagarummaa jidduu sa'aatiilee muraasa booda bishaan
bishaan suulleen baakteeriyaa iikoolii kanarraa qulqullaa'ee bishaan qulqulluu ta'uu argatan. Gaafas saayintistoonni gaafa jala gabbu'anii wanni kun maalirraa ta'uu danda'e waan jedhu qoratan qorannoo isaanii keessa kan isaan mirkaneessan. Tiisisni kooluu isaa bitaa jalatti akka baakteeriyaadhaan garaagaraa baatee deemuu fi kooluu isaa mirgaa jalatti garuu baakteeriyaa saniif antidootii qabatee akka deemu qoratanii irra gahuu danda'an. Kana irratti hin jiru tiisisni kan dhibee baatee deemu kooluu isaa bitaa jalatti qofa osoo hin akkuma reettana siif kaase miila isaa irratti illee sababaan isaa miila isaa wanta ittiin nyaatuu qabuu fi nyaatuu hin qabne ittiin dhamdhamuudhaaf itti fayyadamaa sin jedhee jira sammuu isaa wajji kan dalagu. Kanaaf balfoota garaagaraa irra gaafa ta'u miila sanii laaqa. Gaafa dhugiitii namaallee seenu jalqaboonni inni ittiin seenuu miila. Dhibeeleen kunniin qaamni isaarra kan jiran kunniin guutumaan guutti antidootii yookiin antibaakteeriyaa qaama isaa kooluu mirgaa jala jiru saniin dawooma ni argataa jechuudha. Rasuulli Rabbii salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi wazin biologist. Biologistiin turre isaan. Saayintistii illeen turre. Kana jechuun wanti isaan hadiisa kana keessa dubbatan lubbuu isaanii irraa fedhiidhaa waan itti dhagahame isaan dubbatan osoo hin ta'in wanta silaa Rabbiin isaan beeksisee kara isaanitti wahyii godhee dubbadhu jedheen qofa akka isaan dubbataniif ragaadha. Ragaan kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa Najm suuraa 53 lakkoofsa 3-4 maal jedha. Wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illa wahyun yuuhaa. Wanta isarratti yookiin Rabbii isaarraa isatti beeksisa godhame malee Rasuulli salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi waa takka akka ofirraa kaasanii hin dubbanne ragaan Qur'aana keessa jira. Kanaaf Rasuulli salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi waa hiitiisa wanti isaan dubbatan gadaa kana keessatti jaarraa kana keessatti wanta saayintistoonni dhamaatii fi faajee hedduu keessa dabruudhaan qoratanii irra gahaniin walgaleetiin jira. Gaafa waan kana kaasnu sarii wanta akka gaaffiitti nama keessa deemuu ni jira. Sunilleen Rasuulli sallallahu alaihi wasallam wanti silaa isaan hadiisa keessatti amma dubbatan kun kan saayintistoonni qoratanii argatan kun guutumaan guututti amantaa islaamummaa kana amantaa dhugaa ta'uu fi amantaa dandeettii fi beekumsa irratti bu'uureffamte ta'uu akeekuu danda'a. Bifa gaaffiitiin sammuu namaa keessa dhiyaachuu danda'u ergamaan ummiyyiin kan katabuu hin dandeenye kan dubbisuu hin dandeenye kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti akka inni barreessuu hin dandeenye ragaa baheef akka inni katabullee hin dandeenye ragaa baheef suuraa Ankabut suuraa 29 lakkoofsa ayaa 46 jira. Akka isaan katabuu hin dandeenye Rabbiin ni dubbata. San qofaa miti suuraa Araaf suuraa 7 lakkoofsa 154 I think so akkasina fakkaata garuu suuraa Araaf keessa numa jira. Akka isaan barreessuu hin dandeenye Rabbiin ragaa bahaaf. Guutumaan guutuun tan kana dubbadheef maali? Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka tooroonni Rabbitti kafaran jedhan osoo Qur'aanni kun wanta isaan matuma ofiitiin ifirraa kaasanii kaahan taatee jira. Dogongoroonni hedduun Qur'aana keessa argamuu danda'a. Qur'aanni kun Rabbi biraa ta'uun garuu akka inni dogongora irraa qulqullaa'u isa taasisee jira. Haala kanaan Rabbiin keeyyattoota isaa namoota isatti amananii namoota isatti amananiif addeessa warrootuma isatti amananiif illee keeyyattoota isaa dhugaa ta'uu Qur'aana numa addeessa waadaa Rabbiiti jechuu waan ta'eef. Kanaaf amantaan Islaamaa amantaa ragaadhaan guutamtee fi amantaa dhugaarra deemtu gaafa jennu lafaa kaaneetii miti fuulumaa xaa'inni qoranneeti hubanneeti ragaadhaan dhugaarra dhaabanneeti. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast hundi keessan iyyuu sagantaa keenna jalqabarra haga ammaattiin waliin turtanii dhaggeeffachuu keessaniif galatooma ulfaadha isinii jecha sagantaa keenna inshaallah gara goolabbiitti deemaa jirra. Mahadura ta'uu kaafnee mahadura san jalatti waan ajaa'ibsiisaa ta'e akkasumas guddina Rabbii keessatti agarruu fi tafakkura barbaachisu irratti gochuu dandeenyu mahadura ta'uu kaafnee sagantaa keenna goolabuudhaaf yaalla inshaallah hundi keessan iyyuu gaxumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Zaad Podcast. Zaad. Waan ajaa'ibaati waan baay'ee kaastee jirta. Sa'aatii sirraa fudhachuu kennaaf illee dhiifama. Dhumarratti waan tokko soo kaastee kanatti tolu jira. Dhimmi sunis maalis waa'ee gugaatii wal qabate. Waa'ee dermaatooloojii jedhu. Dhimma kana jalqaba irratti osoo sagantaatti seeneen dura hintii wayii sirraa argadhee ture. Osoo hawaasni kun dhagahee fayyaduu danda'a. Beekumsa bareedaadha. Nama ajaa'ibsiisa tafakkura qaba. Fikira ajaa'ibaa keessatti arguu danda'ama waan jedhuun sii kaasuu barbaade. Dhimma sanii osoo hawaasa irratti illee kaasnee natti tola. Maal jetta kana irratti waa'ee dermaatooloojii detail information isaa akkaataa Rabbiin itti gogaa ilma namaa kana uume. Tole bareedaadha galatoomi. Dermatology is the study of skin. Wanti dermatology jedhamu qorannoo yookiin barnoota waa'ee gogaatii wal qabatu. Qur'aanni waa'ee gogaatii waan wal qabatu kana maal jedhee itti tarii sooshaal miidiyaa irratti illee arguu dandeetta. Wantoota hedduu nama ajaa'ibsiisuu itti ka'ee jira. Jalqaba irratti Rasuulli Rabbii salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi dermatologistiin turre. But he was the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and the seal of all the prophets. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. انتاني محمد أبا يلوت خيساني تقولي إني قرو إرقامات أموراتي فكسم ختام أمور قولبي أنبيوته هنداته نبيوته هنداته جار بين قرآن ساخيشتي كنني ساني فكنا في كربي نسان تي وصف اللي إرقامات نبيي لتشاتي مالي ساينتستي تي بيولوجيستي تشاتي وصف وان كان دوب بدي فتوجد بيكتا قافوا وان جوجا كيس كاسين تقصي دينكشي سورندا خناف آخر رسول صلى الله عليه وسلم وجي ساني سانين تين تري جتكي يكنا ورون هروتا تمن تابع على الأجاجرات شمال ندعان جيل لبجي كور أكد نديتين ساني وان كان هنتين سان إرقامات أمورا قولبي نبيوته هنداكتي خناف رقاف رشوا برباد سورلين سورة ما أحزاب كيس جرا سورة صدق بيسرف على
lakkoofsa 40 fuula 423 quraanarra jira. Kada ijoo dubbiitti osii deebi'u waa'ee gogaa quraanii maal jedhaa jettee turte. Quraanni guutumaan guututti akkuma reef sana kaase kitaaba saayinsiitii miti. Kitaaba qajeellumaati jedhe. Garuu rabbiin ogeessii wanta uume hunda keessa beeku gaafa waan uume kanarraa nuuf himu iccitii uumama san keessa beeku irra deddeebisee akka nu galtutti akka dhugaan ta'uun quraanaa kun warrootuma rabbitti hin amaniniifillee galtutti dubbata. Kanaaf rabbiin asirraa guddaa gogaa keessa kaayee waan gogaa kana quraana keessa dubbateef. Sunis suuraa Nisaa suuraa 4 ayata 56 irra jira. Indeed, those who reject our science isaanan mallattoo keenyatti kafaran quraanatti kafaran rabbitti kafaran we will drive them into a fire. Ibidda isaan galchina. Every time their skins are roasted. Pinjirtu tanam guyyuu gogaaleen isaanii ni gubata ni affeelama jaa rabbiin ibidda isaan keessa seensisan keessatti ibiddichis ibidda jahannam. Guutumaan guutuutti waan kana kaasuu barbaadeef maali? Skins juluudan jee rabbiin quraana isaa keessatti. Juluudan jechuun walumaa galatti plural noun fayyadame rabbiin asirratti maqaa danoominaati malee maqaa qeenxeetii miti. Gogaalee gaafa jedhu akkanumattuu nama tokko dhayxeeti gogaa mee qabda gaafa jettuun gogaa tokko siin jaa. Rabbiin garuu quraana isaa keessatti gogaalee jedheetu fayyadama. Maaliif gogaalee dhee kaase? Akka seera lugaatitti wanti baay'ina agarsiisu yookiin danoomina agarsiisu tokko lamaa fi lamaa ol ta'uu qaba. Wanti rabbiin quraana isaa keessatti nuuf kaasaatiin hin jirullee gogaan kun danoomina qabaachuudha. Juluudan gaafa jedhu. Skins gogaalee. Mee gogaaleen tunniin akkamiiti? Gogaalee tanoo maaliif ibiddaa wal bira qabe waan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Jalqaba irratti haalota silaa gogaan kunii waa seensi ittiin godhu osoo hin ta'in sadarkaalee gogaalee kanneen wal jalaa gubbaan jiran haa kaasu. Akka qorannoon gadaa kanaa irra gahuu danda'etti yookiin ifoomsuu danda'etti guutumaan guututti ilmi namaa kun gogaa sadarkaalee wal jalaa gubbaatiin jiran 3 qaba. Inni jalqabaa the epidermis yookiin the protective barrier jedhamuudhaan beekama. Isa gubbaa jechuudha. The protective barrier kan jennuun kun guutumaan guututti gogaa keenya wantoota akka UV radiation, ultraviolet radiation ta'an kan jechuun carariidhaan, leezeriidhaan, ifnana garagaraarraa akkasuma for our skin's color it produce melanin. Melaninii produce gochuudhaan bifa gogaa keenyaatiif akkasuma gogaan keenya karaa barbaadetti akka inni flexible ta'u akka barbaadee dacha'uu danda'uuf melaninii produce godha. Kan jechuun protective barrieriin yookiin epidermisiin gogaa keenya sadarkaa tokkoffaa ta'e kan kutaa qaama ala nafa keenyaatiin argamu kun qaama keenya wantoota akka ifnanaa, wantoota akka cararii kanneen ammallee gogaa qaama keenya lallaafisuu fi bifa isaatiif illee shoora guddaa taphata. Jaalachinna garagaraarraa eeguudhaaf. Sunilleen immoo gogammaan epidermisiin kun jara leeroota hedduu qaba. Wanti waan kana keessa gaafa geessee dubbachuu na dirqamsiisetu maali ayatu duubaan dhufte hiikuudhaaf dhugaa duraan jiru tana himuun barbaachisaadha waan ta'eef waan kana dubbachaa jira. So the protective barrieriin kun guutumaan guututti waterproof guutumaan guututti qaama keenya kana vital fluidiidhaan kara keessaa deebisee paathoojiniidhaan kara alaatti akka dhorkuuf rabbiin subhaanahu wa ta'ala gogaa epidermisii pilaastika fakkaatu tana qaama keenya irra kaa'e. Sunilleen wantoonni akka vaayirasii baakteeriyaadhaan garagaraa qaama keenya penetrate godhanii akka seenuu hin dandeenye dhorka ammallee immoo ifnanni garagaraa akka blood vesseliidhaan kana jechuun blood streamii qaama keenya keessa jiran kan ujummoolee dhiigaa kana miidhuu hin dandeenyeef rabbiin kutaa gara alaatiin kaa'e. Adeemsota gurguddoo 4 keessaa qaba. Sunis leeroota epidermisiin maan kun jechuudha. The first one is basal layer. Leerii basal jedhamuudhaan beekama. Kan lammaffaa immoo spiny layer. Kan sadaffaarra jiru granular leerii gaafa ta'u kan afuraffaarra jiru immoo horny leeriidha. Leeroonni kunniin martolee dhufuudhaan seeliileen qaama keessa jiran baxxaanii gariin seeliilee du'anitti the protective barrier yookiin epidermisii kana ta'an cal jedhee lafa ol ka'een ta'u seeliilee hedduu tolatti dhufe epidermisii kana ta'a jechuudha. Gaafa epidermisii kana bira gadi tartu immoo dermisii argatta. Fankishiniin isaa immoo dermisiin peenii seensa gochuudhaaf kana jechuun dhukkubbii garagaraa kana dhagahamu kana kara gogaatiin lafee bireenitti kennuudhaaf jechuu sammuu hojii dalaga. Ammallee hiika dhukkubbii sanitti kan kennu sammuudhaa garuu dhukkubbii san fuudheet kan kara sammuutti dabarsu gogaa namaatii waan wal qabatu keessoo dhukkubbii osoo hin ta'in ala nafa namaatiin foreign objectii qaama keenya irra miidhaa geessan dhukkubbii garagaraa kan wanti seensa godhu dermisiidha. Inni illee of keessaa pain sensitive of keessaa qaba which is now nociceptor. Nociceptorii kan jennuun kan of keessaa qaba. Wantoota akka ho'aa temperature garagaraa ta'uu danda'a, qorra ta'uu danda'a, ho'a ta'uu danda'a, gubaa ta'uu danda'a. Sochii rifeensa gogaa keenya irra jiru kana guutumaa guutuu detect godhee addaan qabaachuu danda'u. Gaafa roobni garmalee dhufee uffata qullaa yookiin immoo uffata haphiidhaa manaa baatu rifeensi qaama keetii kun si diggayyaa. Kana jechuun dermisiin qaamni kan kee qorrachaa jiraachuu waan seensa godhee rifeensa san gara alaatti gadi baasaa jechuudha. Qaama namaatti rifeensa labbasa? Qaama namaatti ufumaan baasa. Gogaan temperature seensa godhu dermisiidha sin jedhee jira ho'a ta'e qorra ta'e wanta seensa godhu. Gaafa garmalee qorrattu immoo qaamni namaa kun rifeensa yaasuudhaan beekama. Kana jechuun rifeensi mataan isaa yookiin hiddi rifeensa kanaa gogaa keenya kan sadarkaa lammaffaarratti argamu dermisiirra jira waan ta'eef dermisiin gaafa gogaan alaan jiru qorratu the protective barrieriin qorradhee jira informationii kara isaa dabarsa inni immoo qorra alaan jiru san seensa godha waan ta'eef rifeensa kana dafee kara alaatti gadi yaasa. Ammallee immoo faatiidhaan hypodermisii gogaa sadarkaa sadaffaarra jiru kana fuudheetiin karaa blood vesseliitiin epidermisii akka inni jajjabaatuu fi keeraatiiniif meelinii gahaa akka inni argatuu danda'uuf soorata isaaf dhiyeessa. Eenyu dhiyeessa? Dermisiitu dhiyeessa. Gogaa sadarkaa lammaffaadha. Gogaan sadarkaa sadaffaarratti argamu immoo hypodermisii jedhamuudhaan beekama. Hypodermisii jechuun waliigalatti baankii qaamaati. Wantoota akka faatii stoor godha, dhangala'aa garagaraa qaama keessa stoor godha. Kana jechuun walumaa galatti zayitii silaa qaama keenyaaf barbaachisu faatiilee barbaachisu kana guutumaan guututti gogaan sadarkaa sadaffaarra argamu hypodermisiin kun stoor godha. Amma rabbiin fakkeenya taasise gogaalee kaniintu gubataadha.
guyyaa maraa gogaaleen isaanii kunniin ni quunca'an jedha boba'anii ibidda jahannamii. Ibidda jahannam keessatti. Kanaafii gogaadhaan rabbiin baanu kun gogaadhaan sadiin kana jechuudha. San qofa dandeessi. We will replace them with another skin. Gogaa biraatiin bakka isaanii buufna gaafa gogaan qaama isaanii keessa kun quunca'ee ta'e hin dhumate jaa rabbi. Gogaaleen qaama isaanii irra jiru kun gaafa gubaan ibiddi jahannamitti hammaatee quuncisee fixu gogaa haarawa bakka buufnaafi jedha which is known as skin graft. Skin graft jedhamuudhaan beekama ammarratti. Gaafa gogaan sadarkaa sadiin gubbaa jalaan jira jennu gogaa kana immoo ibiddaa olii fide ibiddi illee sadarkaa sadiin jira. Saayintistoonni akkasitti ka'an. Kan rabbiin as bira baanaa jiru hoo gubaatame waan jedhu tartiibuma sadarkaalee gubaatiin kaasuu dandeenya. Gubaan sadarkaa tokkoffaa fakkeenyi isaa wantoota akka aduu ultraviolet radiation kan amareeftanisiif kaasa cararii garaagaraa ta'uu danda'a. Namni wahii aduu keessa rafa. Erga aduu keessa rafee qaamni isaa dadhabee ammallee blood pressurein isaa garmalee ol ka'ee dhukkubuun hin mala bu'aafatu hin mala. Garuu qaamni isaa shiffin jedhu yookiin immoo gogaaleen kun boba'ee ta'e hin quunca'u seelileen kunniin guutumaan guutirraan du'u. Gubaa sadarkaa tokkoffaa jedhama. Gubaan sadarkaa tokkoffaallee kan inni miidhaa geessuu danda'u. Epidermisii amma siin jedhe san miidha. Aduun garmalee qaama namaatti gaafa bahu dermisii osoo hin ta'in epidermisii kan sadarkaa tokkoffaarra argamu peestaala kan fakkaatu gogaa qaama keenya kan alaatiin jiru kana isarra qofa miidhaa geessa. First degree burning jechuudha. Second degree burning no. Second degree burning jechuun akka fakkeenya bishaan ho'aa yookiin bishaan danfaan namarra jiguutu. Akka namattuu beekuu dandeenya. Gaafa bishaan ho'aa namarra jigu jalqabarratti gogaan gubbaa kun ni quunca'a. Dermisiin du'eera. Garmalee namticha dhukee buuqqachaa'ee ammallee purple ta'e yookiin black ta'e keessatti swelling ta'uu danda'a bakki sun yookiin immoo bifa jijjiiratuu danda'a. Gaafas immoo eessa bira ga'e? Lammaffaa ga'e. Lammaffaan maali? Dermisiidha. Amma waan akkas biratti ilaallu. Bu'iinsa qur'aanaatiin duratti jaaraalee hedduudhaaf akki jedhama amanamaa ture. Qaamni peenii yookiin dhukkubbii qaama namaa dhagahamu seensu gochuu danda'u bireenii namaatii sammuu namaatii jira. Rabbiin immoo gubaa kana sammuu osoo hin ta'in gogatti fakkiise. Gaafa gogaan sun irraa ka'u gogaa biraa haarawa bakka buusaaf jedha. Sunillee ka ta'eef immoo so that they may taste the punishment. Akka gubaan ibidda jahannam sirriitti isaanii dhagahame isaan dhukkubsataniif ijaa gubaasanii. Kana jechuun gogaan salphamatti peen seensariidha. Kana jechuun uf keessaa wanta dhukkubbii seensu godhuuf keessaa qaba. Kanaafii dhukkubbiin jalqaba outermost layer kan lammaffaa immoo dermisiidha. Kan sadaffaa immoo hypodermisiidha. Jarri tunniin sadan gaafa du'an waan jedhu moo laalla. Gogaa sadarkaa lammaffaa kana bishaan danfaadhaan dhooyin. Gaafa bishaan danfaa bishaan harka keenya irra ganneenu gogaa gubbaarra jiru ni quuncisaa kan keessa rummoo ni dhukkubsa. Dhukkubbiin sun jalqaba eessa dhagahama. Gogaan seensu godha. Sammuun hiikatti kenna bishaan ta'uu wanni sun. Kana jechuun miirri namaa yookiin pain seensariin pain receptoriin gogaa namaarra jiraachuu qur'aanni addeesseeti. Hinima saayintistoonni daara kudha saglaffaa keessa waan kana dhagahuu danda'an. Qur'aanni garuu waggoota tokkoof 400 ol hin dursee waan kana dubbate. Gaafa ibiddi sadarkaa lammaffaan dermisii kan miidhu taate ibiddi sadarkaa sadaffaa no maal miidha. Ibiddi sadarkaa sadaffaa jechuun fakkeenyaaf mana waliin gubatu wantoonni keemikaalawaa ta'an kunniin ibiddarraa kan ka'an qaama namaarra bu'u wantoonni kunniin garmalee qaama namaa miidhan. Kanaaf gaafa sadarkaa sadaffaarra gommoo sadarkaan sadaffaan epidermisii the protective barrier akkasuma dermisii pain sensory fi hypodermisii fat storage kan walumaa galatti ni dhabamsiisa yookiin bakka sanii kaasa. Gaafa gogaan qaama namaarra jiru kun bakka sanii ka'ee tamma saayintistoonni gogaaleen sadan kunniin quunca'ee yookiin gubateetiin waa wayitiin bade dhukkubbiin kutaa qaamni namaa ittiin gubate sanii nama dhagahamu tokko hin jirudha. Osoo ibiddi garmalee harka kee gube ibiddi si guba kunuleen guba digirii sadarkaa sadaffaarra jiru ta'e guutumaan guututti dhukkubbiin takka sittiin dhagahamu. Kana jechuun dhukkubbii takka fiil gochuu hin dandeettu. Kanaaf immoo rabbiin akka dhukkubbiin isaa dhagahamuuf gogaa haarawaan bakka buufne akka dhukkubbiin si dhagahamu yookiin qaamni kan kee peeniidhaan fiilingiidhaan garaagaraa seensa haa godhu yoo barbaade iskiin giraaftiidhaan kan beekamu gogaa seelii du'e sana achii kaasanii seelii fayyaa tafarraa kaasanii harkatti qabsiisu jechuudha. Adeemsa kanaan rabbiin nuuf hima qur'aan isaa keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam dermatolojistiin turre eessaa fuudhanii waan kana qur'aan keessa kaarre osoo qur'aanni kun wanta isaan irraa bu'e taate yookiin wanta isaan ofumaan callisanii kaa'an taate rabbii gogaa namaa sadarkaalee warraan uumeef gogaa san tiksutu akkaataa silaa gogaan kun ta'uuf deemuu fi waan silaa gogaalee kana keessa jiran mara isaatiiyyuu icciitiidhaan nuuf addeessa. Kuni dandeettii rabbii keenyaati subhaanahu wa ta'ala. Ilmi namaa immoo waan kana irra ga'uuf dhima ifaacha gaafa carraaqqii isaa keessa jaalalli rabbii jiraate akkasuma fedhii rabbii jiraate rabbiin jalaa saaqa. Nama ajaa'ibaami. Ajaa'iba sirriitti nama ajaa'iba. Maashaallah haala ajaa'ibatiin ibseerta. Anillee dhimma waa'ee dermatoloojii kana yookaan ammoo qorannoo gogaa kana jalqaba irratti waan haasaa turreef baay'ina ajaa'ibii hawaasa naa geettuuf si affeere ati safeeraa kii fudhattee waan isaan na dhageessifteef galatuun ulfaadhu waan baay'ee irraa baratanii jiran irraa dhageeffatanii jiran jedhee abdii qaba. Atis sa'aatii dheeraa fudhattee akkaan waliin teetti sagantaa kana waliin qopheessuu keetiif galatuun ulfaadhu kun jalqabbii sagantaa keenyaati malee xumuraa miti. Inshaallah fuulduratti sagantaawwan hedduu irratti si waliin dalaguudhaaf wantoota hedduu beekumsa irratti rarra'an waan namni hubachuu qabu fi waan namni beekuu qabu hunda waan beeknurra beekumsi rabbiin addunyaa kana keessa kaa'ee xiqqoodha seenu xiqqooma tana yoo fayyadamne garuu waan barbaachisu dubbisnee hubannee waan hubannee hawaasaan ga'uun dirqama tokko tokko kennarra jirudha. Kanaaf nullee carraa kanatti fayyadamu.
fayyadamnee hawaasa kanaaf barnoota barbaachisuu fi beekumsa barbaachisu akkasuma immoo hubannoo barbaachisu kamiifiyyuu dirqama keenya bahanna tillee inshallah yeroo garagaraatti deddeebitee hawaasa keenyaaf waan iddoo akka dabarsuuf bisaa qabu wanti dhaamtu maaltu jira dhumarratti akkasuma immoo nu galateeffattu jira sadarkaa kana argau keetiif jalqabarratti wanni dhaamu barbaadu amantaan islaamaa amantaa guutuudha beekta amantaalee biraa amantaalee islaamummaati yoo wal bira qabdee ilaalte guutumaan guutuu amantaan islaamaa amantaalee jiran hunda filatamtu ta'u filannoo malee akkatiin akkasiitus dirqa beektaa musliimallee ta'uu baatti dhaamsi kiyyalleen immoo nuti musliimtoonni osoo amantaa guutuu amantaa dura deemtu akkasuma amantaa bareedduu tana qabnu amantaa tana biraa duubatti hafna wanta silaa shari'aan amantaa islaamaa ajuuftuudha fokkattuudha jedhee rasuulli sallallahu alaihi wasallam irraa nu seere tanan wal qoonna gandaa fi gosaan saba waan akkasii kunniin beektaa si ajaa'iba hawaasni illee waan akkanaa kanarraa osoo akka tokko of qusatee waan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada especially keessumattuu dhimmi amantaa beektaa amantamaa wal qabata lamaan yoo walii galuu dadhabe yookiin yoo isaan waa wahirra wal dhaban kan isaan araarsu qur'aan sunnaan hin jira saniif namoota aalima jidduu afaan bu'uurra yookiin nama jidduu seenii waan argan daddarbatu irraa waan akkasii karaalee sooshaal miidiyaa kanaaf especially waan akkanaa kanallee osoo akka danda'ame irraa qusatame bareedee yaada dargaggeessaa fi dargaggeettii musliimaa maraniyyuu barnoonni qaamota isinirra jira barnoota jabaadhaa jechuu barbaada carraa kanatti fayyadamee namoonni akkaan galateeffachuu barbaadu tokko abbaa kiyyaallee galateeffachuu barbaada akkasumaatti warroota halkanii guyyaa ifaajee kiyya kana waliin wajjin dhamaantu jira isaanan ibidda na keessa jiru waan anuuf keessa qabadhee deemu kanatti amananii fi akkasuma na jajjabeessuudhaaf illee yaadota poozitiiv ta'an biraan gahan isaan keessaa tokko sheeka kiyya sheek Muhammad Xaahir galateeffachuu barbaada akkasuma obboleessa kiyya hiriyaa kiyya amallee Muhammad Xaahiriinis maqaan isaa isallee galateeffachuu barbaada Mudassir Jaafar obboleessa kiyya hiriyaa kiyya aga obboleeyyan garaa tokko keessaa waliin bahee hin qabne beektaa obboleeyyan fuula rabbiitiif wal qabanne kanneentu baay'ata maree isaaniitiyyuu akkaan galateeffachuu barbaada. Maashaallah galatoomii dhaamsis akka dhaamsaatti waan bareedaadha namoonni itti galatooffattis namoota sitti dhiyoo jiran tattaaffii ati gootu keessatti namoota lafee duudaa si ta'anii mirga kee dhaabatanii si waliin jirra si bira jirra jedhanii haga ammaatti sistiir si waliin jiranidha anis bakkee bu'ee galatoomaadhaan asumaanii hunda keessaniyyuu ammas bira dhaabadhaanii Xaahiriin biree wanni jiru waan guddaadha hin jalqabe malee hin xumurre potenshaala jabaatu jira inshallah waliin taanee baasnee hawaasaaf akka oolu ni goona inshallah wanni hawaasni sirraa eegu maaltu jira Xaahirina maalaa eegu deebuun keellee waan oolleefasitti ammaachillee karaa fuula tiktookeetiin illee sagantaawwan garaagaraa gadhiisaa turte karaa hedduu information waa'ee keetiin illee achi argataa ture waan ta'eef maalaa eegumee hawaasa sirraa tole bareedaadha riisarchii waa'ee jira beektaa waa qorataa jira halkanii guyyaa waan kanatti baay'ee yaadda reef sanallee haasaa keessatti quudhaaf yaalee jira uummanni musliimaa osoo amantaa islaamaa guutuu qabdu maaliif jalii uummata addunyaa kanaa ta'ee yoo inni ilaalle ikonomikaalii mallaqaan meeshaalee waraanaatiin baay'een biyyoota hordoftoota amantaa biraa ta'aniitu addunyaa kana hoogganee deemaa jira rabbiin immoo quraana isaa keessatti akkatti bulchan malee akkatti itti bulluu miti kan nu barsiisa khaliifaa lafa keessa godhee isin uume nuun jedha maaliif sadarkaa olaantummaa irraa gara sadarkaa gad aantummaa kanatti deebine waan jedhu riisarchii gochaa jira gaafa golabellee inshallah bakka biraa qabadeen dhufu walii qabeessi bira dhufa tanaa wala gara gaafa lammaffaa fedha rabbiitiin inshallah rabbi si yaalaafisu amiin guyyaallee kana dhee murteessuu hin danda'u barnootaallee yuunivarsiitiirra jira waan ta'eef barnoota fayyaa harkaa qaba sanillee immoo asiin biizii ta'a walirratti sa'aatiin akkasina dhaqqabsiisuu dhabuu danda'a haa ta'u garuu waan rabbiin laafisiin fedha rabbiitiin baay'een fageessu inshallah seensa piroogiraama kennaa keessatti bakka dhaloota keetiitiif iddoo jireenya keetii si gaafadhee ture dhimma itti haasa'uuf deemnu kun waan baay'ee keessa kiyya jiruuf akkasuma immoo fedhiin guddaa hawaasan dhaga'uudhaa fi hawaasa dhaggeessuudhaaf waan ta'eef sin gaafanne ture barataa fayyaati waggaa meeqaffaadha yoo rabbi fedhe waggaa lammaffaa keessa jira kanaaf waa'ee fayyaati wal qabsiisee illee waan baay'ee jira jechuudha wanni ati quraanaa fi saayinsiidhaan wal deeggartee nu barsiistu inshallah kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti wallaahi waan hedduu barnootaan walitti rarra'u waa'ee saayinsii fi teekinooloojii akkasuma immoo waa'ee quraanaatiin wal qabatee barnoota bal'aa barnoota baay'ee bal'aa ta'e keessa deemnee haasofnee jirra Xaahiriin asumaan galatoomii jennaan isinis naa galatoomfadhaanii inshallah isallee yeroo itti dhiyeessina yoo rabbi fedhe guyyaa kana isin jechuu hin danda'u torban sagantaa itti aanuu fi keessummaa itti aanu walitti deemnutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. That podcast.